Ashama akkan jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan walabummaa News Network. Akkuma beekamu walabummaa News Network haala yeroo irratti rakkina Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru hayyoota Oromoo fidee mari'achiisa. Akkuma beekamu rakkoolee Oromiyaa keessa jiru walumaa gala biyyattii keessa jiru irratti marii adda addaa gaggeessa. Egaa har'as keessummaa qabannee dhufnee jirra. Keessummaan keenya har'aa obbo Tashoomee Fayyisaati. Hundi keessan ni beektudha yaada nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegama olaanaa kafalaa turan egaa itti wal bartoodheeti yaada. Obbo Tashoomee baga nagaan dhuftanii gara walabummaa News Networkitti. Isinillee baga nagaan na eddanii naaf hiruu keessaniifis guddaa galatoomaa galata keessan bilisummaa ta'uun jedha. Ayyee egaa akkuma beekamu gara kallattii dhumaanii gara marii keenyatti seennaa. Mee obbo Tashoomee Oromiyaa keessatti egaa furmaanni waarawaan argamuu fi dhaabbileen Oromoo fi WBO irraa maaltu eegama? Bifa kamiin nagaa waarawaa kan ta'e biyya sana keessatti ilmaan Oromoo fi Oromiyaa keessatti kan nagaa waaraan argamuu danda'u bifa kamiin kan jedhurraa yaada keessan nuu qoodaa. Tole ulfaadhu walabummaa duraan dursaa ammas irra deebi'ee naaf hiruu keessanii fi guddaa galatoomaa horaa bulaa kan hortan keessa bulaan jedha. Isatti aansee ji'i kuni ji'a caamsaan kuni yeroo waggaa keessatti yeroo itti gootota keenya yaadannuudha. Ji'a beekamaadha. Ji'a baay'ee ji'a addaati jechuudha waggaa keessaa isa kanallee yaada taatanii haasa'a jechuudha. Isa kanatti si'aanee biyya keenya irratti weerarritu deemaa jira. Yeroo ammaa kana weerara Shaabiyaa fi humni addaa Amaaraa mootummaa Abiyyiin hoogganamanii biyya keenya irratti weerara gochaa jiranii nama baay'eetu lubbuunsaa darbaa jira, dhiigi dhangala'aa jira. Isa kanallee yaadataa. Ammas immoo kumaatamaan warra mana hidhaa jiran illee yaadataa. Ammallee COVID-19 warra manuma isaanii keessatti dhukkubsatanii lubbuun isaanii darbaa jiru yaadataa. Deebii kana deebisa. Waa'een gaaffii keetii kun baay'ee gaaffii cimaadha. Nagaa waaraa jechuun waan salphaa miti. Egaa furmaati nagaa waaraa fiduudhaaf furmaati isaa maali yoo jenne maali rakkoonsaa jennee ilaaluun nurra jira duraan dursine. Maddi rakkoo keenyaa yookaas maddi rakkoo gaafa Afrikaa keessattuu Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa sana keessa jiru maddi isaa maali yoo jenne ilaalle gara dudduubaa deebinee ilaaluun nurra jira jechuudha. 1884 Berlin konferensiidhaan kan beekamu warri Awurooppaa Berlinitti wal ga'anii Afrikaa kan akkamittiin qircanna jedhanii yeroo maree godhanii achirraa jalqabe dubbiin rakkoo Afrikaa kun. Isaan achitti wal ga'anii nuyi walii keenya waliin xunnu, waliin lollu, waliin cigaannu, waliin morkannu, lafa kana sararannee adda qooddanna jedhanii kanatti walii galtee godhanii Afrikaa kana adda qooddatan jechuudha. Yeroo kanatti biyya Afrikaa keessaa biyya lama qofatu keessa hin galiin hafe. Biyyi tokko Laayiberiyaadha. Biyyi kan biraan impaayera Itoophiyaa kana. Biyyi Laayiberiyaa akka inni itti keessaa hafe Laayiberiyaa keessa kan qubatanii jiranii gurraachota Ameerikaatu biyya keenyatti gallaa nuti gabrummaan biyya Ameerikaanii kun nu ga'aa jedhanii dooniidhaanii waggaa baay'ee bishaan kana keessa deemuudhaanii biyya Laayiberiyaatti galanii achitti mootummaa mataa ofii ijaarratanii Ameerikaaniidhaanis beekumtii argatanii warra jiran waan ta'eefi Laayiberiyaan kun Ameerikaanii birattis beekamaadha, warra Awurooppaas beeku jechuudha dubbii kana. Kanaaf isaaniin keessan galchine isaan kan keenya jedhanii moggaatti dhiisan. Warra Itoophiyaa kanas wal beeku durii jalqabanii keessattuu warri Poortugaalii waraana Mahammad Giraany godhe 1527 1543tti Mahammad Giraanyi waraananni warra Habashaa kana wajjin godhe warri Poortugaalii maskeetoo jedhamu qawwee jedhamu fudhatanii dhufanii yeroo sana Libina Dingil kan jedhamu bira dhaabbatanii Mahammad Giraanyi kana waraanaa turanii isaaniitu cabse jechuudha. Sababii sanarraa kan ka'e yeroo dheeraa wal beekanii fi tokkoffaa amantii ortodoksii kana babal'isuudhaan
lammaffaa immoo yeroo sana jalqabanii wal beekumtii jiruun isumattummaan yeroo masaafinti zaman jedhamu sana garba gurguraa waan turaniif warra Habashaa kuni wal beekumtii guddaa waan jiruu fi walitti dhiyeenyi guddaa waan jiruu fi isaan kanas kan keenya isaan kunis amma duras wajjin hojjetaa turre kanaaf isaaniin isa dhiifnu isaanuma qabannee karaa isaanii naannaa sanaa qabannu jedhaniiti biyya sanas bira darbanii jechuudha. Qircaa keessan galfannee jechuudha biyyi lamaan kun. Yeroo biyya naannaa gaafa Afrikaa kana dhufanii Minilik kan jedhamu yeroo sana olumaa gadi deemee mana namaa gubee qabeenya namaa saamee nama ajjeesaa kan ture waan beekaniif jarri Minilikuma kana jabeessanii meeshaa hidhachiisuudhaan waraana barsiisuudhaan akkatti biyya bulchiisan akkatti biyya kolonii godhanii barsiisuudhaan nutti gadhiisanii Minilik qawwee isaan argateenii nu cabsee egaa ammarraatti sirnan ijaare sanatu ammarraatti uummata keenya gidirsaa jira jechuudha. Egaa walumaa gala impaayeratu ijaarame jechuudha yeroo sana jalqabee nurratti impaayera nu gabroomsee nurratti ijaaramutu ijaarame. Impaayerri kun harka lafa jala warra Awurooppaa jalatti gabrummaa harka lafa jalaatiin warra Awurooppaa jala deemaa ture jechuudha. Warri Poorchugaal booda warri Ingilizii itti darbanii gargaaraa turanii booda immoo Ameerikaanii nu gargaaraa ture warri kaan immoo Faransaayeen Xaaliyaaniin mataan ishee dabalatee gargaaraa turan jechuudha warra kana. Kanaaf egaa sirna impaayeraatu nurratti ijaarame sirna impaayeraa kanatu nu rakkisaa jira jechuudha. Furmaata waraanni jedhamu sirni impaayeraa diigamuu qaba. Sirni impaayeraa takka uummata qabatee bilisummaa kenneefis hin beeku nagaadhaan taa'ee wajjin haasa'ee nagaadhaan furees hin beeku biyya baay'eetti argameera. Kanaaf furmaatisaa finciluudhaanii loluudhaanii karaa siyaasaa fi karaa dippiloomaasiitiin hidhatanii ijaaramanii dura dhaabbachuudhaanii jechuudha. Egaa furmaati waaraa karaa kana jechuudha. Keessattuu jaarmaa Oromoo yeroo jennu jaarmaa Oromoo lama qofatu jira amma. Jaarmaa warri kaanii 2018 jalqabanii erga biyyatti galanii garri jaarmaa 8 kan ta'u OPDOtti maxxanan. OPDOon maqaa geddarattee PP jetteetti an OPDOoma sanan jedhaa. Isaanitti maxxananii jiru. Isaanitti maxxanuu qofa miti itti makaman itti baqan. Kanaafuu jaarmaa warri kaan hin jiran. Jaarmaa lama qofa jira. Jaarmaa KFO fi jaarmaa adda bilisummaa Oromootu jira. Jaarmaa KFO fi jaarmaa adda bilisummaa Oromoo immoo miseensa isaaniis deeggartoota isaaniis biyya keessaa qabanii hidhanii kaan ajjeesanii kaan ari'anii biyyaa baasaniiru jechuudha. Rakkoo akkasii jala jiru jechuudha jaarmoliin lamaan kun. Haa ta'uyyuu malee adda bilisummaa Oromoo egaa guddina uummata Oromoo irraa kan ka'e kaanis ala kanatti warra hafee jiru. Kaanis immoo waboon gaara keessa kan jiru jira. Kaanis immoo dhokatanii kan jiran jiru. Egaa wanti irraa eegamu adda bilisummaa Oromoo irraa keessattuu addeelaanii adda bilisummaa Oromoo irraa wanti eegamu kan durii caalaa bifa addaatiin ijaaramu jechuudha. Of haaressuu jechuudha. Diina haaraa bifa haaraatiin daboo alagaa kadhatee nutti duule kana nulleen bifa haaraadhaan ijaaramnee firas barbaaddannee ala kanaa firas barbaaddannee nullee warruma biyya sana keessa jiran jaarmolii akka kan keenyaa bilisummaa isaaniif falman walabummaa isaaniif falman yookaas immoo biyya sanaayyuu federaalessuuf falman wajjin waltumsinee weerara nutti baname kana dura dhaabbachuu danda'uudha qabna jechuudha. Keessattuu jaarmaan Oromoo lamaan walitti dhiyeenyaan hojjechuu qaban jechuudha. Amma isaan gidduu garaagarummaa baay'ee nu mul'atu. Sababiin isaa Itoophiyaa ijaaruun hin danda'amu akka kanatti. Jarri hin dhagaan. Jarri ta'anii walqixxummaan siijjiniin haasa'an siyyuun fudhatan. Kanaaf warrumti KFOyyuu maqaa adda bilisummaa Oromootiin yakkaman. Adda bilisummaa Oromoo wajjin yuutuun hojjetiin adda bilisummaa Oromoo wajjin yakkaman jechuudha. Biyya diiguuf deemtu, amantiidhaan nama adda baaftu, biyya kana fottoksuuf deemtu jedhamee himannaadhuma adda bilisummaa Oromoo irratti dhiyaatutu isaan irratti dhiyaate tokko garaagarummaa hin qabnu jechuudha. Kanaaf jaarmaan lachuu caalaa walitti dhiyaatee ajandaa isaa tokko godhatee kaayyoo isaa tokko godhatee gar tokkotti deemuu qaba. Kaayyoon kunis hiree ofiin murteeffachuudha. Oromoon hiree isaa murteeffachuu danda'uudha qaba. Ittisa waraanaa mataa isaatii qabaachuu danda'uudha qaba. Security yookaas immoo
warra qaruuxee mataa isaatii qabaachuudha qaba. Oromoon akka biyyaatti biyya ofii geggeeffachuudhaa fi ofii isaatiin of geggeeffachuudhaa fi dammaqee ijaaramee hidhatee lolee yoo jedhe nagaa waaraa argata. Yookaan nagaa waaraa miti weerara waaraati kan inni argatu yoo kana hin goone. Yoo kana hin goone nagaa waaraatu hin taane weerara waaraa argata jechuudha. Weerara walirraa hin cinne argata jechuudha. Ollaasaarraa, diinarraa hundumtuu biyya Oromoo kana irratti gorora coccobsa. Biyya Oromoo kana yeroo kaasu gajjallaa jalqabdee amma kaabaatti bitaadhaa mirgaadhaanii qabeenya Oromootiif waan gorora coccobsanii fi nagaa waaraa argachuudhaaf nuti tokko dammaquu, ijaaramuu, hidhachuu, loluu, lollee biyya keenya daangaa keenya eeggachuudha. Isa kanaan nagaa waaraa eegama jechuudha. Nagaa waaraa qawweedhaan ofirraa diina keenya ittifne qofaadha. Nagaa waaraa kan argamu kanuma irrattanii dhaabaa isa kaan immoo boodan deebisuu danda'a. Fayyaa ta'e. Baay'ee galatoomadha. Egaa waan hedduu kaastanii obbo Tashoome impaayeraa jettanii Itoophiyaanis immoo akka ijaaramuudhaaf isaan dhagaani jettanii qabxii isin kaastan keessatti minilikii durii mana gubaa ture kan jedhamu akkasittiin impaayerri kun ijaaramte qircaa warri Awurooppaa kun Berliin irraa kaasee Portugaaliin dabalatee seenaa hedduu keessa deemtanii haasoftanii uummata keenya hubachiisaa jirtu. Mee kana keessatti impaayerri kun seenaadhuma biyya Itoophiyaa keessatti maaliif mootummaadha impaayerummaa irraa kaasee amma ammaatti ajjeesii qalii gubii malee maaliif kana filatu? Maaliif dhaabbilee fincilan yookaan mormii kaasan isin amma ofirraa loluu kan jedhan kana taa'anii mari'achuu maaf hin dandeenye? Maaliif marcumni sun yeroo hunduma qawweedhaan eegama? Maaliif hooggantoonni pireezidaantonni biyyattii sana bulchanii namoonni bakki itti isaan awwaalaman beekamullee namoota muraasadha. Mangistuu Hayilamaariyaamiin badee Mallas Zeenaawiin lafa inni itti awwaalame beekamaadha. Hayila Sillaaseen lafa inni itti awwaalame hin beekamu. Minilikillee bifuma kanadha. Namoonni biyyi kun eegii ijaaramte maaliif waan kana irratti ijaaran? Maalinni bu'uurri madda kana qawwee malee dhiiga malee mootummaan dhufu amma akkasiin kaastanii minilikii mana gubaa tura jettan. Amma kan jechaa jiru dargiinis waraanii ajjeesii kana kan inni dhaadachaa ture. Wayyaaniinis kanuma gochaa ture. Amma Abiy Ahmedis kan inni jechaa jiru ajjeesadha, juntaadha, barbadeessuu qabnaa kan jedhu jechaa jira. Isa kanaaf jaarraa 21ffaarraa jaarraa 16ffaarraa yookaan immoo eega Oromiyaan cabdee irraa kaasee amma ammaatti jijjiiramni biyya sana keessatti jiru maalidha? Qawweedha, ajjeesaa qofa maaliif ta'e? Nama baratetu hin jiru moo addunyaatu waan kanaan bifuma kanaan itti fufaa jedhamoo maaliif aadaa maaliif ta'e wanni kun? Ulfaadhu fayyaa ta'ii gaaffii dheeraadha. Walumaa galaa waa'ee empaayeraa yoo laalle gara dudduubaa deebinee seenaarra yoo laalle annama seenaallee miti fuulli koo kan biraadha. Haa ta'u malee waan dubbifnu waan dhageenyurraa yoo laalle Naapooliyoonii naannoo Sardiiniyaa jedhamurraa ka'ee waraana Faransaayii qabatee biyya Awurooppaa kana weeraree qabatee ture humna waraanaatiin. Humna waraanaatiin qabatee amma biyya Raashiyaatti deemee lolee gaafa inni Mooskoo galee jedhu mootummaan Mooskoodhaatii Leeningiraaditti baqatee achi booda gaafa inni Mooskoo keessa ganni itti dhufaa jira ture yeroo sanatti akkuma jirutti Mooskoon ibiddaan gubate warra mootummaa warra biyya sana jaallatutu warra Raashiyaatu Naapooliyoon ofirraa baasuuf jedhanii Raashiyaa Mooskoo walakkaasaa guban. Walakkaasaa yeroo gubanii waraanni Naapooliyoon keessa jiraachuu dadhabee achirraa ka'ee gara biyyaatti deebi'eetu deemu ganni itti ga'eeraa qorrii dhufee itti dhufee karaatti haxxee hidhanii humnaan caccabsanii fixanii ofirraa baasan. Waraanaan baasan jechuudha. Inni lammaffaa yoo warra Roomaan Impaayerii ilaalte biyya lafaa qabatan. Warra Mongooliyaanii kana warra Mongooliyoo ilaalte
biyya lafaa qabachuuf jibbaata godhanii waraanaan cabanii ba'an. Warra Roomaa olaaltee waraanaan cabanii ba'an. Warra kaleessa warra Turkish Ottoman Empire warra jedhamu walakkaa Awurooppaa qabatanii turan. Isaanillee waraanaan cabanii irraa mana isaaniitti galan jechuudha. Kaleessa illee Ingiliziin akkuma kana biyya lafaa qabattee turte. Faransaayinn illee akkuma kana qabate. Warri koloneessitoota Awurooppaa kun akkan silasiin jedhee Berliin konferensii irraa ka'anii biyya Afrikaa fi biyya addunyaa sadaffaa kana Eeshiyaa dabalatee gabroonfachuudhaaf yoo ka'anii waraanaan caban isaanis waraanaan cabanii galan. Ingiliziin nama mana isheetti galtee achiyyuu iddoo 2-3tti hiramanii warri Ingiliziidhaan gadi qabamanii warra akka Aayirishii, warra akka Iskootishii, Weelish isaan kun hundumtuu mirga mataa isaanii gaafataa jiran jechuudha. Manuma isaanii keessatti iyyuu jechuudha. Maaliifan kana fide? Impaayerri yeroo hundaayyuu kadhaadhaa fi nagaadhaanii ta'anii mari'achuudhaan yeroo inni dabarsee kenne hin jiru aangoo hin jiru wanta akkasii hin jiru. Kaleessuma kan argine Raashaa warri Raashaa kun impaayeruma ta'anii gara biyya baay'ee of jalatti qabatanii turanii isa kanallee humnumaan fincilaan ka'aniiti impaayerri Raashaa suni caccabee amma dur Soviet Union kan jedhamee of jalatti ture biyyi 15 achirraa ba'ee amma Raashaan qofaan uummata Ruuskii qofaanii biyya isaa keessatti hafee jechuudha. Warri kaan hundumtuu Joorjiyaan warri kaan hundumtuu irraa yaa'ee jechuudha, irraa ba'ee jechuudha. Egaa isa qofa miti. Yugoslaaviyaan argina. Yugoslaaviyaan biyya gara biyya 6 biyya 7tu gaaddisa tokko jalatti akka riippaabilikii wayii tokko tolchanii achi jala turanii impaayera ture innis mataansaa warri Serbiyaa kuni keessattuu akka nafxanyaa kana godhatu of tuulu nu malee namni hin jiru jedhu ortodoksii isaanii malee amantii biraan hin jiru jedhu baay'ee waan of tuulaniif finxaaleeyyii waan ta'aniifi uummata warra kaanii warra mirga isaanii ofiin of bulchuu barbaadan hundumaa irratti iyyuu ka'anii waan lola oofaa turanii fi isaanillee diigamanii har'a biyya 6 biyya 7tu achi keessaa ba'ee hundumtuu murtee mataa isaatii murteeffatee biyya adda addaa ta'ee biyya 7 ta'ee jira jechuudha. Walumaa gala impaayerri humnaan caba, humnaan diigama. Kanaaf ilaamee hin beeku, ta'anii haasa'uu hin beeku. Ammasuma maduraa haasa'ame kana yoo teenye ilaalla. Isuma deengadda asmaraatti haasa'ame yoo ilaalla. Isa duras warri dargii haasaa kan ture yoo ilaalla. Ka wayyaaneen haasaa turte illee yoo ilaalla. Hundumti isaa haasichi haasaa dhugaa miti. Haasaa fakkeessaati. Haasaa ittiin wal qabuuti. Haasaa ittiin wal gowwoomsanii haxxee keessa wal buusanii haxxee sana keessatti wal fixuuti. Malee haasaa dhugaan turre. Innumti deengadda asmaraatti ta'e kun haasaa dhugaan turre. Maaliif? Haasaa sana keessa tokkoffaa humni sadaffaan keessan turre. Humni sadaffaan yoo waliigalteen kun kufee dhiibbaadhaan kan hojiirra oolchisuu danda'u humni addunyaa, humni lammaffaan, humni sadaffaan keessa hin turre. Keessattuu waan akkasii keessatti silaa jaarmota addunyaan irraa jiranii jaarmaa mootummaa ta'u, jaarmaa mootummaa malee haa ta'u keessatti argamuutu isaan irra ture. Keessatti yeroo argaman maaliif argamu? Ilaaluu qofa miti. Yoo inni tokko hojiirra oolchuu dide waan irratti walii galan kana dhiibbaa irratti godhu jechuudha. Fakkeenya akka United Nation. United Nation utuu keessatti argameera ta'e yoo inni tokko cabse, yoo inni tokko waan walii galtee sana cabse dhiibbaa irratti godhu. Irraan bitiin irraa ittiin gurgurinaa biyya keessaa ba'uu hin dandeessan jedhaa dhiibbaa adda addaa irratti godheetuyyuu hojiirra kan oolu godha. Jarri yeroo hundaa ta'anii kan haasa'anii yeroo hundaa mana dudduubatti dhossaatti nam tokkee wajjin nam lamee wajjin kun immoo hojjetu maaliif itti deebi'anis ganu. Akkuma kana ta'e dubbiin azmaraa dubbii gowwoomsaati. Warri Shaabiyaa dantaa waan keessaa qabanii fi Oromoo akka kaardiitti godhanii akka kaardii tokkootti waan ittiin daldalaa turanii fi kaardii sana qabatanii isaanii tokkoffaa nagadi isaan irratti dhaabbatee ture akka irraa ka'u akka godhamu waan barbaadanii fi sanammoo mootummaa Itoophiyaa waan irratti godhee fi mootummaa Itoophiyaa kana jalaa nu baasaa jedhanii adda bilisummaa Oromoo gurgurataniitu iyyuu ittiin ittis isaan irratti eegamaa ture sun akka irraa ka'u godhanii jechuudha.
kaardii godhan jechuudha adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf haasaa dhugaan turre. Isaanuu keessan turre, humni sadaffaa keessan turre, waa walii galame iyyuu waraqata irra hin kaa'amne qajeelaanii. Kanaaf isaan waan ganuu waan beekanii fi jarri sadanuu warri achi dhaqe sun namicha eenyu Warqinee kan jedhamuu fi Warqinee Gabayyoo kan jedhamuu fi Lammaa Magarsaa kan jedhamu kun warra achi dhaqan hundumtuu akka haablee harka duubatti baadhatanii akka deeman waan beekaniif akka borgana waan beekaniif waa tokko yoo waraqata irra hin keenye nu warra biyya tokkooti afaan tokko dubbannaa nu uummata tokko kuttaa galaasinis biyya keessanitti wajjin biyya kana ijaarraadhanii sobanii afaan mi'aanii haasa'anii utuu waan tokko addunyaan keessa galee waan irratti walii galame tun beekin galanii hidhuu ajjeesuu summiidhaan fixuu jalqaban jechuudha. Kanaaf egaa taa'anii haasa'uun aadaa miti biyya sanatti. Anjiruyyuu ammayyuu gara fuulduraatti hin jiraatu. Jarri impeeriyaalistoota koloniyaalistoota warri Habashaa kuni keessattuu warri Amaaraa kuni haasaayyuu hin beekani yoo ta'anii sijjinaa isaanii sijjeessuudhaaf borsi qaluudhaaf jedhanii sijjinaa isaan har'a si kadhatu borsi qalatu. Dubbiin akkasi gabaabumatti har'a si kadhatu borsi qalatu. Kanaaf isaan iji wanta haasa'amu hin jiru. Wanta haasa'amu qawweedhaan ummati ijaaramee hidhatee ofirraa lolee ofirraa mirgasaa hiree murteeffannaasaa ofiisaatiin murteeffachuutu isarra jira. Harka isaa keessa jira jechuudha. Yoos addunyaan si dhagaa yoos addunyaan si beeka. Addunyaan biyya sanatti nagaadhaan daldala isaa akka inni godhu deemsisuu akka inni deemsisu gochuu miti jechuudha. Dura dhaabbachuudha, finciluudha. Rakkinni akka jiru himuudha, agarsiisuudha. Humnoota addunyaa kun akka beekan gochuudha jechuudha. Kanaaf tokkoffaa ta'anii mari'atanii hiikuun kanaaf hin danda'amu. Tokkoffaa isaan akka namaattuu Oromoon ilaalan. Hin fudhanne akka namaattuu. Akka namaattuu hin fudhanne biyya keenyas akka biyyaatti hin fudhanne amantii keenyas akka amantiitti hin fudhanne afaan keenyas akka afaaniitti hin fudhanne akka namaattuu namas hin fudhanne akkamitti teessee wajjin haasoftee biyya wajjin bulchine jettee teessee mari'atta. Kanaaf walirraa fagoo jira fardaa fi lafa jechuudha. Kanaaf wanni ta'anii hiikan hin jiru gara sana wanti abdatan hin jiru. Yoo ammasii hattee kan biraatti nam'ina innumnaa kan jedhamu ta'e malee marraa meeqaa jireenya keenya keessatti argineera. Haile Sillaasee irraa jalqabee Haile Sillaaseen fincila baalee jeneraal Waaqoo guutuu jagama keellootti erguudhaan kottuun araaramnaa kottuun fixannaa jedhee fuudhee hidhaa galchee jechuudha. Yeroo fincilaa 71 xoorree kunoo jiillee uummata keenya karaa achi jiru kana gibiran baafnu jedhanii didanii jennaan Haile Sillaaseen Nacci Labaash kan jedhamu qaba ture wattaaddaraa kan gibira funaantu isheetti ergennaan ishee ofirraa rukutanii ofirraa ari'an. Booda maal jedhe Haile Sillaaseen jaarsolii biyyaa baasaatii kottaan araaramnaa maal barbaaddu maal rakkoon keessanii maaliif gibira baasuu diddanii jaarsolii biyyaa bakka isin bu'uu kennadhaa jedhee nama 72 jaarsolii biyyaa jaarsolii jiillee xoorree daawwee naannaa sana keessa kan jiranii karrayyuullee illee dabalatee naannaa sana keessa kan jiranii nama 72 kennatanii ennaan kottaa gaa Finfinnee kottaa teenye mari'annaa jedhee Finfinnee yoo dhufanii tokko isaanii qabee gabaa naannaa sana jirutti gabaa keessatti fannise. Kana miidiyaanis waan hin jirreef namni dhagaye hin jiru afaanuma oduu afaanii ani kan hin dhaga'edha. Finfinneen ture yeroo sanatti oduu afaanii kan hin dhaga'edha. Akkasitti fannisee fixe. Booda kana egaa adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjenne jechuudhaan yeroo meeqa 90moota keessa argineerra waan ta'e. 90moota keessa waan walganuu ta'e argineerra. Shaabiyaanis keessa galuudhaan. Ammas waan akkasiiti kan ta'e 2018. Ammas kan biraa isaan kan biraa yoo ta'e waan sana fakkaatu ta'a malee waan biraan ta'u hin jiru. Inumaayyuu haasaa sana inumaayyuu barbaachisaa miti ammatti. Deebiin kan keenya qawwee keessaan fincila keessaan mootummaa sana raasuudhaan mootummaa sana galagalchuurraan malee mootummaan sun teessee hiree keenya nuulaatti bilisummaa keenya nuulaatti jennee koloneeffataa irraati kan nu booji'e tokkorraati wanni eeggannu hin jiru karaan nagaa wanti dhufu tokkoyyuu hin jiru jechuu kooti gabaabaatti ulfaadha. Baay'ee galatooma obbo Tashoome waan hedduu kaastanii ammas qabxii guddaa kan uummanni Oromoo yeroo hedduu gaafatu kaastanii amma fakkeenyaaf
waa'ee araaraa adda bilisummaa Oromoo fi PP jidduutti ta'e gubbaarratti mana duuba haasa'anii nama qalachuu fi har'a nama mari'achiisanii bor nama qalachuu fi kan jettanii kana uummanni Oromoos argaa jira. Ilmaan Oromoos waliigaltee sana booddee warri akka artistaa Haacaaluu Hundeessaa fa'aa namoota hedduu bebbeekamoo ta'an Oromoon qaqqaalii namoota hedduu dhabee jira. Egaa mee kanaan wanni isin as keessatti kaastan UN United Nations jidduu otoo seenee rakkoon kunii silaa akkasiin ta'u hojiitti hiikamaa yoo isaan didanii irraan bitinaa ittiin gurgurinaa dhiibbaa adda addaa uumaniitu karaan haqaa fi karaan dhugaa akka deemifamu hin taasifamaa jettani. Kanarratti isin akka yaada keessanitti UN'n waan kana argaa jirtu rakkoon biyya sana keessatti raawwatamaa jiru miidiyaan adda addaa gabaasaa jira. Tigraay keessatti Oromiyaa keessatti waggaa 29 kan raawwatamaa turedha. Ammayyuu taa'anii callisanii ilaalaa jiru. Uummata Oromootiin iyyanne moo jaarmiyaa siyaasaa Oromootu waan kana hin iyyanne yookaan immoo jarri maal eegu hamma biyyi sun daaraa taatutti dhufanii eeganii waraana kana keessa gashu moo hamma yoomitti maaliif seenanii lakki wanti kun karaa gaariirra deemaa jiru lubbuun namaa seeraan ala badaa jira qabeenyi uumamaa manca'aa jira kanaafiyyuu dhaabbatuu qaba wanti kun kan jedhamu maaliif gara UN irraa wanti kun hin maddine amma ammaatti biyyoota adda addaa keessatti kan amma fakkeenyaaf Afgaanistaan fiiganii deemanii Iraaqiin fiiganii deemanii Sooriyaa fiiganii deemanii biyyoota akka Liibiyaa dhaqanii otoo isaan hin yaadiin dhaqanii rukutanii mootummaa sana balleessan. Maaliif biyya sana keessatti hin taane wanta akkasii obbo Tashoom? Baay'ee fayyaa ta'ii biyyi sun biyya addaati biyya qobaadha. Maaliif seenaa sobaatu faca'aa ture biyya addunyaatti waan biyya impaayera Itoophiyaa sana. Inumaayyuu impaayerri Itoophiyaa suni akka waan bilisummaa dhumtuu bilisummaa Afrikaa iyyuu akka waan achi tureetti odeeffamaa ture. Akka waan rakkoon tokko hin turreetti odeeffamaa ture. Biyyi Itoophiyaa inumaayyuu moodeela bilisummaa taateeti. OAU achi ture. Biyyoota Afrikaa hundumtuu yeroo gabroomanii biyyi impaayerri Itoophiyaa suni akka waan hin gabroomnetti waan fudhatamee fi akka moodeelaatti ilaalamee akka biyya nagaatti ilaalamaa ture jechuudha. Dubbii sobaatu akka kanatti lafa guutee bara dheeraaf Haayile Sillaaseen waggaa 43f kan irratti waan hojjetee fi isan irratti immoo dabalee tumsa adda addaa karaa warra Israa'el kanaa ta'uu karaa warra Ameerikaanii ta'uu karaa warra Ingilizii ta'uu tumsa karaa isaaniitiin United Nations keessatti tolfameeni Itoophiyaan kuni biyya inumaayyuu heavenii biyya nagaa taatee biyya bilisummaa taatee akkasitti sobaan addunyaatti himamaa turte. Isa kana deebisanii lakki dubbiin akkas miti akkitti Itoophiyaan ijaaramte hukka kanaa seenaan dhugaa akka kana jedhanii himuudhaa fi akka namarraa olee fiiguuti. Baay'ee cimaadha jechuudha. Egaa walumaa gala waggoota 40 darban kana qabsoo deemeeni addunyaan amma akka libsachuutti jirti waan biyya Itoophiyaatti deemu kana. Ija ishee libsataa jirti. Sababiin isaa waatu deemaa jira jedhanii amma gaaffii kaasaa jiru jechuudha. Kanarraa immoo kan hafe waraanni cimaan humni cimaan ijaaramee yoo dhiibbaa godhee dantaa isaanii dura kan dhaabbatu ta'e yeroo sana kan isaan ka'an yeroo hundaa'u dantaa isaaniif deemu jarri warri Awurooppaa kunii fi warri Weestii kun warri dhihaa kun dantaa ofiitiif deemu. Yoo dantaan isaanii kan tuqamtu taate qofa kaanii dubbatu. Yoo dantaan isaanii hin tuqamne dhimma isaanii miti. Abbaan fedhe mootummaa sanarra yoo ta'e dhimma isaanii miti. Egaa walumaa gala yoo dhufnee ilaalle jaarmaanii bilisummaa kanumti adda bilisummaa Oromoo dabalatee TPLF dabalatee jaarmaan achitti ijaaramee kun jaarmaa qacaleedha xobbeedha. Maaliif addunyaa kanarratti baay'ee hin beekamne kunoo reefuudhumayyuu warri TPLF kun beekamu waraana kanarratti kunoo beekamanii dubbiin isaanii UN bira dhaqee achitti dhaga'ame malee amma dura warri Shaabiyaayyuu mataan isaanii UN bira dubbiin isaanii hin geenye. Maaliif UN bira ga'uudhaaf dippiloomaasii cimaa hojjechuu qabdu. Ijaaramtee jechuudha. Biyya keessattis biyya alaattis. Kana qofa immoo miti. Jaarmaamti poolitikaa iyyuu wal ta'uu qaba. Jaarmaan poolitikaa 5-6 yoo jiraate waa'ee biyya sanaa 5-6tu dhaqee dubbata yoo ta'e warra addunyaa kun irraa hin bitatan jechuudha. Rakkina jechuudha. Kanaaf jaarmaamtu wal ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Amma keessattuu kan Oromoo kun jaarmaan wal ta'ee afaan tokkoon
UN itti dubbachuu barbaachisa. Afaan 15 dubbachuun barbaachisu. Amma yeroo tokko tokko yeroo laallu warruma mootummaa sana deeggarantu jaarmaa dippiloomaasii ijaarratee ala kana yoo mootummaan tokko laafee kan biraatti dabarsuudhaaf jedhanii isaan inumaayyuu balbal dhaabbatee kan warra seneetoroota Ameerikaanii kanas biyya adda addaattis dippiloomaasii kana kan hojjetu warra inumaa mootummaa sana deeggaruu fi warra mootummaa sana suphuudha jechuudha. Warri bilisa baaftuun kun ammayyuu fagoo jiru. Adda bilisummaa Oromoo fagoo jira dippiloomaasii irraa fagoo jira. Hojjetamaa jiru jechuudha. Maaliif maqaadhumaaf kakkaa'amee jira malee lafarratti hojjetamaa hin jiru. Kana hojjechuuf hojii guddaa barbaada. Maaliif tokkoffaa jaarmaan poolitikaa mataa walitti dhufuutti itti jiraata. Jaarmaan poolitikaa 2-3 yoo jiraate walitti dhufanii ajandaa isaanii tokko godhatanii ajandaa isaanii kana member paarlamentii biyya jiranii itti dabarsuu bira darbanii UN'dhaan xarapheezaa UN irraan gaachuu danda'udha qaban. Inni kun tokko. Inni lammaffaa civil society inni jedhamu jaarmaa hawaasaa. Jaarmaan hawaasaa, jaarmaan dubartii, jaarmaan dargaggoo wal ta'ee tokko ta'ee dhimma biyya sanaa ajandaa iddoo tokko kaa'ate kana warri jaarmaa poolitikaa keessa hin jirre, jaarmaan amantiillee, warri teekinooloojiillee, jaarmaan adda addaa dubbiin kun nu galchaa jedhanii ijaaramanii ajandaa isaanii iddoo tokko kaa'atanii bakka bu'aa iddoo tokkotti qabaate humni kun hundumtuu iddoo tokkotti qabaate UN itti laa tiimii kanaa nuyi laa tiimii kanaa tiimiin Oromoo kanaa jedhanii tiimiin kun dhaqee UN itti akka gaariitti dubbachuu danda'udha qaba jechuudha. Inni kun egaa wal keessatti hojii guddaa barbaada lafarratti jechuudha. Maal dubbanna, maal ajandaan keenya, maali ijoon dubbii keenya, wanni nurratti walii gallu maali, wanni nu dinnu maali, wanni nu fudhannu maali, wanni nu dinnu maali, biyya sana immoo akkamitti ijaarra kan jedhu kana instituushinii ijaartee dhaquu qabda jechuudha. Yookaan sirna ijaartee dhaquu qabda. Jarri kun si gaafatu. Baay'een isaanii dantaa biyya isaaniif si keessa laalu. Jarri kun akkamitti ijaaramuuf deemu, mootummaa akkamii ijaaruuf deemu, mootummaa akkamii fiduuf deemu. Jarri kun ijaaramanii dantaan kun eegamuudhaanii isa kana si keessa barbaadu jechuudha. Isa kanaafi dantaa isaaniillee eeguu danda'uudha qabda. Kan isaan eenyurraa argatanii atis nagaa naannoo sanaa buuftee dantaa isaanii eeguudhaafi kana gurgurachuu danda'u qabda jechuudha. Nuyi kanan goone ammayyuu fagoo jirra. Kanaaf United Nations maanuu dhaga'uu didee hin jennu ittuun dubbanne kanaafi dafnee ijaaramnee akka kana gochuu danda'uudha qabna. Yoo akka goone qofa United Nations ajandaa kan keenya kan godhatu. Ilaala amma ji'a 6 gidduutti warri TPLF waan godhan, warri Tigraay kun waan godhan. Ji'a 6 gidduutti dubbiin isaanii United Nations bira dhaqe, Security Council bira dhaqe. Akka biyya tokkootti akka dubbii cimaatti ilaalamee fudhatame jechuudha. Isaanumtuu mareedha kan gochuu dandeenyu yoo dubbiin kun kan inni galchuu hundumtuu qaamni hundumtuu keessatti argamedhanii isaanuu yaada akkasii dhiyeessan. Sababiin isaa beekamaadha. Humni isaan qaban xinnoo waan ta'eef lakkoofsa gogaa lakkoofsaa keessatti biyyi isaan qabanis xinnoo waan ta'eef kophaa isaanii murteessuu waan hin dandeenyeef warri kaanis akka itti hirmaatan hin barbaadu isaan. Fedhii isaaniiti maaliif dantaa isaanii eega waan ta'eef. Utumma ajannu biyya guddaa tokko ta'anii lakkoofsa namaas baay'ee qabu ta'anii ajandaa dabsuu danda'u jechuudha. Waan barbaadan xarapheezaa irra kaa'anii waan barbaadan fudhatanii deemuu danda'u jechuudha. Argitee kana hubachuutu sirra jira. Oromoon kana keessayyuu gahuu hin dandeenye nuti. Waggaa 27 ala kana teenyee erga waggaa 3 kanaas amma waraanni dhaabbataan irratti adeemee dubbiin keenya yoo inni bira hin geenye hin dhanne. Maaliif sababiin sitti dubbadhe kanaaf UN'n kun ijaaramtee itti dhaquu qabda. Uummata ijaaramee tattaa'ee si eeguudha UN'n kun. Uummatuma akkasumatti kara deemaa miti. Kanaaf atis ijaaramtee itti dhaquu qabda. Sirraa amantee qabaachuu qaba. Waan ati jettu kun bor hojii lafarratti hojjetamuu danda'uudha qaba. Itti gaafatama sana fudhachuu danda'uu qabda jechuudha. Jaarmaan keenya sana godhaa jira, sana godhaa hin jiru. Nuu ijaaramneeyyuu leevelii sanattuu achi geenyee dubbachuu hin dandeenye. Lafaayyuu hin kaanisiin jechuuf hin jedha. Inuma jirraa jaarmaa jira malee maqaa jira malee hojiin lafarratti hin jirru ganaa hojjechuu qabna. Hojii nu eeggatudha kun hojii manaa nu eeggatudha ulfaadhu fayyaa ta'e. Baay'ee galatoomadha. Egaa baay'ee waan hedduu keessa deemtanii kaastanii hedduu galatoomaa obbo Tashoome. Meegaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti biyyattii keessatti karaa hundaanii Oromoo irratti duula hamaatu geggeeffamaa jira. Kana ilaalchisee isin
akka koree miidiyaa Finfinnee News Networkitti agoobaraatti jirtanitti mee gabaasni amma uummata Oromoodhaaf godhamaa jiru duula amma Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana seeraan gabaafamaa jira yookaan immoo gahaadha miidiyaaleen kun dhuguma rakkoon Oromoo akkuma miidiyaan Tigraay gabaasee sadarkaa isin amma kunoo kallattii wanni shoora guddaa taphatu miidiyaadha. Miidiyaan kun ragaadha. Kan ragaa kana immoo fidee mana murtiitti dhiyeessa waan hojjetame kana. Isa kanaaf kallattii kanaan kan Oromoo kun hojjetaa jira kan jedhuu fi yaada keessan akkamitti ilaaltu isin wanni kun bifa kamiin deemaa jira? Ulfaadhu fayyaa ta'e gabaabaatti hamma danda'an hojjetaa jiru jechuu dandeenya. Afaan guunnee dubbachuu dandeenya. Hamma danda'an hojjetaa jiranii miidiyaan ala jiran kun garuu gahaadhaa gahaa miti. Maaliif gahaa miti? Tokko mee gara Impaayera Itoophiyaa sanatti deebina ammas. Impaayera Itoophiyaa sana keessatti miidiyaa dhumtuu yoom jalqabe jenne 1923 jalqabe reediyoon. TV'n immoo 1962 jalqabe. TV'n kunis raadiyoon kunis afaanuma Amaaraa qofaan dubbata. Amma irraattuu irra guddaasaa. 74 dura inumaayyuu afaan Amaaraa malee afaan biraan dubbatamu iyyuu hin turre. Almost gara waggaa 120 afaan Amaaraa qofatu dubbatama. Inni dubbatamu kunu irra guddaa nami keenya nami Oromoo 100 keessaa 80 ol baadiyyaa jiraata. Isa iyyuu warri baadiyyaa keessa jiran hin dhagaan. TV'n silayyuu hin jiru. TV'n silumayyuu baadiyyaa keessa hin jiru. Ani baadiyyaa keessatti guddadhe fi kootiif chitti dhaladhe chitti guddadhe. TV kan hin argee ergan kifilii 8 fixee salgaffaattanii TV jaan arge anuu fi kootiif wachuu kooti yeruma kan kooyyuu keessa. Maaliif hin jedhe kan tokkoffaa baadiyyaa keessa ibsaan hin jiru. Elektirikiin jedhamu hin jiru. Elektirikiin bakka hin jirretti TV ilaaluu hin dandeessu. Wanti jirtu xinnoo raadiyoodha. Dhagaa baatirii bitteeti isheeyyuu warra horii gurguddaa qabutu bitata isheeyyuu baadiyyaa keessa. Fagoodhaa dhanneefaa dhaggeeffanna gaafa oduu jira jedhan. Malee nama hundumtuu hin qabu. Durii yeroo an beekutti jechuu kooti. Irra guddaa isaa afaanichi afaan Amaaraati. Afaan Amaaraa kana buufu. Maaliifi tokkoffaa afaanichi akka biyyi hundumtuu afaanicha baruu barbaadu jarri sirni sun sirni impaayeraa kun. Inni lammaffaa afaan biraan akka dubbatamu hin fedhan. Afaan biraa akka inni cufamuu barbaadu hin cufu. Xaaliyaaniin jalqabdee turte yeroo biyya keenya seente afaan Oromootiin. Haile Sillaaseen gaafa baqannaarra deebi'ee galu hin cufee isteeshinii sana iyyuu buqqisee gara Somaaliyaatti gad dabarse. Afaan Oromoo kan dubbatamu hin fedhanii, afaan Tigireeyyuu hin fedhanii, afaan Sidaamaa hin fedhanii, afaan Affaar, afaan Walaayitaa hunda afaan biyya sana keessa jiru hin fedhan. Afaan Amaaraa qofa malee. Biyyichi impaayera Amaaraa waan ta'eef jechuu kooti. Kanaaf egaa gabaabamatti ummati oduu dhagaa turre takkaa dhagaan turre. Dukkana keessa ture ummati kun. Isumarraa kana internetiin hin jiru. Internetiin 100 keessaa tokko gadi. 100 keessaa tokko gadi internetiin kan jiru. Innuu ibsaan hin jiru. Bakka baay'eetti ibsaan citaadha. Ibsaan elektirikiin hin jiru. Bakka elektirikiin hin jirretti immoo internetiin jiraachuu iyyuu hin danda'u jechuudha. Walumaa gala isumarraa kana chaanelii meeqatu jira? Chaanelii gara 65tu jira biyya sana keessa. Chaaneliin kun 100 keessaa 90 ol afaan Amaaraatiin kan lallabu. Miidiyaan biyya sana keessa jiru raadiyoo ta'e TV ta'e kan inni qabamee jiru mootummaadhaan jalqabee amma ammaatti. Mootummaatu dhuunfatee qaba. Dhuunfaa mootummaati. Warri kam dhuunfaa ta'anii yookaas inni hidhamu yookaas inni ari'atamu yookaas waa tokko hojjechuu hin danda'an. Egaa biyya sana keessatti miidiyaa kan jedhamu hin jiru jechuudha. Miidiyaa isa jira jedhame iyyuu dabballoota mootummaatu waan mootummaan barbaadu itti olola jechuudha. Innuu amma biyya sana keessa biyya guddaa sana keessa iddoo 8 qofa jira. Adaamaa, Finfinnee, Baahir Daar, Dirree Dhawaa, Harar, ammas Hawaasaa, Jijjigaa, Maqalee naannaa kana kan inni jiru. TV fi raadiyoo dhumtuu isteeshiniin isaa kan inni jiru. Naannaa kana uummati keenya kanarraa fagoo jiraata, baadiyyaa jiraata. Sanuu biyya tulluudhaa fi tulluu firraa gadee firraa olee waan ta'eef raadiyoon AM jedhamu kuni tulluurra darbeeyyuu hin dhageessisu. FM kan jedhamu yoo ta'e malee inni immoo xinnaadhaan takkata isa immoo kan qabu mootummaadha jechuudha. Egaa joornaalistooti iyyuu mataan isaanii waan mootummaan hin barbaanne dabarsuu hin danda'an. Yeroo hundaa yeroo isaanii kan isaan balleessanii
waan kana mootummaan itti gammadaa, waan kana mootummaan hin jaallataa, waan mootummaan fedhuudha jedhanii ilaaluutti isa keessaa baasuu fi isa secca'uutti yeroo isaanii balleessu. Isaanuma jedhanii hin hidhamu, hin ari'atamu. Kanaaf joornaalizimiin hundiyyuu qajeelaan deemaa hin jiru. Kanarratti immoo horiin isaanii kennamu gara birrii 150 ji'atti. Sana ittiin jiraachuu hin danda'an. Ittiin jiraachuu hin danda'an. Namni biyya kanaa jechuun koo walitti akeekuu hin dandeenyu biyya westii kanaa jedhu. Kanaaf tokkoffaa damoozaan iyyuu jiraachuu hin danda'an. Lammaffata immoo hojii sana hojjechuu hin danda'an dabballootatu reeba jechuudha. Dabballootatu hidha jechuudha. Ari'a jechuudha. Kanaaf joornaalizimiin biyya sana keessa hin jiru. Miidiyaan biyya sana keessa hin jiru. Ala kana kan yaalaa jirru miidiyaa amma ta'e tokko walitti finnee iddoo tokkotti saatilaayitii irra baafnee biyya sana akka qaqqabu jibbaata godhaa jirra. Isa kana amma dandeettii keenya jibbaataadhuma jirra. Isaa gadittis immoo warri miidiyaa kana keessa jiranii halkanii guyyaa jibbaata godhaa jiru. Akkuma isin godhaa jirtan kana gaaffii adda addaa namoota fidanii gaafachuudhaan barumsa adda addaa dabarsuudhaan amma dandeettii isaanii ittuma jiru. Gaadha gaa miti. Kan inni gaa ta'uu danda'u yoomi ummati warra hafetti dirmachuu qabu. Horii baasuu qabu. Amma ala kanatti ummati keenya badaa isheedhuma horii isheedhuma waboof baaftutu gara miidiyaa kanas dhufee baasa. Yoo namni rakkate jedhanis kan dhaqee baasu isheedhuma. Nama murtoofte jechuudha. Namni warri kaan moggaadhuma galee ta'a. Moggaadhuma galee taa'eetu maaltu ta'aa jira laata jedheedhuma oduu hordofuu malee itti galee itti seenee dubbii kana qooda irraa fudhatee aarsaa fudhachuu badaa hin barbaadu. Kana nami keenya warri moggaa dhaabbatan kuni itti seenuu qabanii, gargaaruu qabanii, horiidhaan gargaaruu qabanii. Miidiyaan waraana meeshaa lammaffaadha. Mootummaan yoo ijaarame immoo mootummaa miila arfaffaadha. Akka biyya westii kanatti miila arfaffaadha miidiyaan. Kanaaf miidiyaa kana nu gargaaruu qabanii. Haa ta'u malee waan danda'an godhaanuma jiran jechuuf isin jedha garuu gahaa miti. Warra diina keenyaa wal bira madaallee jennee jennu amma isaanii walakkaa isaanii ga'an jiru. Isaanii tokkoffaa horii biyya hatanii ba'an sanaanii miidiyaa gurguddaa banan ala kanatti. Horii biyya hatanii ba'an sanaanii miidiyaa gurguddaa bananii addanarraa biyyatti dabarsuu jechuudha. Isumarraa kana iyyuu mootummaa qabatanii jiru isaan. Miidiyaan kan isaaniiti. Miidiyaa qabatanii jiran. Isammaa kana mootummaan ministeerota gara 21 keessaa irra guddaan isaanii ministeerri jara warra afaan amaaraa dubbatu kana warruma nafxanyaa kana jechuudha warra finxaaleeyyii kana jechuudha. Kanaaf biyya keessaallee wanti inni tokko hin jiru oduun kan darbuu danda'u jiraate aluma kanaati. Isa biyyatti gale immoo miidiyaa kan keenya qabanii hidhanii qabeenya sassaamanii warra kaanidhaa keessa akka isaan jiran hundi keenya quba qabna. Kanaaf egaa kan nu godhaa jirru gahaa miti dirmannaa barbaannaa ummati keenya akka nutti dirmatu barbaannaa ala kanaati. Silaa tajaajila silaa mootummaan gochuun isarra ture gochuutu dura jira jechuudha. Uummata keenyaaf oduu dabarsuun barumsa dabarsuun waan inni silaa akka miidiyaatti argachuudhaan malee gochuufiin dirmachuufiin barbaachisaadha jechuudha. Fayyaa ta'e ulfaadhu waanuma kana godhaa jirra siin jechuufiin jedhe. Baay'ee galatoomadha. Obbo Tashoome waan hedduu kaastanii ammas gaaffii nama keessatti uuma akka jettanitti afaanuma Amaaraatu dubbatama. Bara 1920 irraa kaasee kan jettan raadiyoo irraa jalqabee amma tiiviitti afaanuma Amaaraatiin malee kan dubbatamu hin turredha. Haa ta'u wanni amma deemaa jiru kun gahaa immoo akka gahaan taasisu asirratti gaaffii kan natti ta'u yeroo hedduu namoota hedduullee nan gaafadha. Waa'een afaan Amaaraa kun baay'ee rakkoo uummata keessatti uumaa jira, biyya alaattis uumaa jira. Sabni gosti Amaaraa kun akka Tigreenii gosa qabaa, Oromoon gosa qabaa, Walaayitaanis gosa qabaa, Kambaataanis gosa qaba, hundu gosa qaba. Amaara nafxanyaa yeroo jedhan kun gosa qabu moo Amaara jechuun gosti Amaaraa kun maalidha? Gosa qabu. Maaliif afaan Amaaraa kun babal'achuu danda'e? Gosti isaanii eessarraa madde bakka kamidha? Rakkoodhumti waan bu'uura kana yeroo hedduu kan deemaa jiru afaan Amaaraa jedhama. Afaan Amaaraa malee gosa Amaaraa kan jedhamu immoo dhageenyee akka nama tokkotti dhagaheen beeku. Isa kanaafiyyuu iddoo kamittidha kan wal dhiitaa jiru isa jedhuuf mee gabaabsati waan inni wedhaadha. Kan irraa nu deebisaa yoo waan jettaniif. Ulfaadhu fayyaa ta'e tokkoffaan egaa nama seenaas miti duraanis dubbadheera garuu waan an dubbisuu fi waan an dhaga'u irraati kan ani dubbadhu. Beektoonni Amaaraa warri jedhamanii
akka Masfii Woldemaariyaam, akka Andaargaachoo Tsiggee, akka Mangistuu Hayilemaariyaam gadi ba'anii rikoordii irra kan jiru kan ammallee weebsaayitii keessa galee namni dhaggeeffachuu danda'u gadi ba'anii Amaara kan jedhamu gosti hin jiru sabni hin jiru garuu afaan Amaarinyaatu jira jedhanii dubbataniiru. Kan egaa uummati kuni jarra akkas jedhe kun jarra gurguddaadha. Masfii Woldemaariyaam jechuun daaquniidha. Nama guddaadha. Profeesera. Nama seenaa Amaaraa tolchee dubbiseedhaan Amaara nama ofiin jedhu ofiisaatiif iyyuu jechuudha. Andaargaachoo Tsiggee akkuma kana nama EPRP tureedha. Nama dammaqaa isaanii jedhamudha. Isaan kun hundumtuu maal jedhanii Amaara kan jedhamu sabni hin jiru, gosti hin jiru, afaanicha malee jedhan. Yeroo dheeraadhaaf kan haasa'amaa ture. Afaan Amaaraa kunuu kan inni jalqabee yeroo Zaaguwee yookaas immoo Agaawoo warra Agaawoo dinaastii kan jedhamu warra Laallebalaa kana ijaare. Agaawoo dinaastii kan jedhamu waggaa 300 warra bulchantu jiru hunduma naannaa gaafa Afrikaa kanayyuu Itoophiyaa naannaa jedhamtu kana dabalatee Agaawootu bulchaa ture. Bara sana afaanis amantiis kan fide jara. Cherchii gurguddaa kana dhagaarraa kan tolches isaan. Loltuu Agaawootu koodii dubbataa ture. Koodii egaa loltuun yeroo hundaa koodii qaba. Koodii ittiin wal waamuu qaba, ittiin wal beekuu qaba, ittiin gaardii wal geddaruu qaba. Koodii kana dubbataa turani. Koodiin kuni afaan Tigireetii fi afaan Saabiyaa warra jedhamu sanaa fi afaan Tigireetii fi afaan warra Gaa'oo kanarraa kan maddeedha. Koodii yeroo tolfatanii koodii kanatu deebi'ee afaan Amaaraa ta'e. Afaan Amaaraa kuni afaan Tigiree, afaan Agaa'ootii fi afaan warra Kush kanarraati madde jedhama. Ituma akkas jedhamuutuyyuu koodiin warra poolisii kuni koodii warra eegdota loltoota Agaa'oo kuni mootummaa Agaa'oo kuni utuma jedhu firdi beetii keessa iyyuu gale. Firdi beetiin iyyuu isaan dubbachuu jalqabe. Utuma jedhu afaan firdi beetii ta'e, afaan chilootii ta'e. Utuma jedhu amantii keessa iyyuu gale. Utuma jedhu mootummaanuu isaan dhimma ba'uu jalqabe. Namni taraanii kan inni ittiin naasofne naasa'uun nurra jira jedhaniitu afaan yeroo hundaayyuu afaan chilootii yeroo baay'ee afaan firdi beetii afaan amantii kun yeroo hundaa afaan duriiti, afaan dulloomaadha. Amma fakkeenyaaf warra Awurooppaa fudhatte laatiiniitti baay'ata baay'eensaa afaan seeraas afaan amantiis. Akkuma kana isaan kunis afaan addaa tolfatan afaan addaa isaan tolfatan kuni afaan Amaaraa ta'es ba'e. Utuma jedhu afaan Amaaraa kuni mootummaa sanayyuu kudeetaa tolchanii Agaawoo dinaastii kanayyuu galagalchanii iddoo sana qabatanii erga yeroo sana jalqabee afaan Amaaraa kun babal'achuu jalqabee jechuudha. Gaafa Minilikitu afaan biyya sanaa immoo godhee Minilikiyyuu seeraan hin goone Haayile Sillaaseetu seeraan godhe 1931 seera labsee afaan Amaaraa irraa jalqabee afaan biyya kanaati afaan impaayera kanaati jedhee labsee isarraa achi asii afaan Amaaraa afaan hojii mootummaa biyya sanaa ta'ee jechuudha. Kan kana filee eenyu jette mootota warra baay'ee aangoodhaan achi dhufeedha malee uummatatu filate miti. Uummati hin filan. Uummati biyya sanaa ammayyuu afaan Amaaraa akka afaan mootummaatti hin filatutu filadhu jedhani. Maaliif afaan kun ga'eensa hin qabu? Afaan hir'uudha. Afaan hir'ina baay'ee qabudha keessa isaa olaalti jechuun hin danda'a kana. Sababiin isaa zeeroo dhumtiyyuu zeeroo jechuun ittiin barreeffamu dheengadda tolfame dheengadda. Dheengadda tolfame hin jiru zeeroon hin jiru. Tokko 2 3 4 jedhee inni amma 9tti lakkaa'u yoo arabarraati koppii godhame. Zeeroo kanayyuu Giriikii irraa koppii godhan isumayyuu isa haaraan tolchine Giriikii irraa koppii godhan. Afaan Amaaraa yoo teessee ilaalte afaan Arabaa yoo beektee afaan Tigiriinyaa yoo beektee hundi isaa afaan Kushii fi afaan Saabiyaanii yookaas afaan Tigiriinyaa irraa madde. Afaan Amaaraa kun. Tokkoon isaa wanni alaa dhufee wanni haaraan hin jiru achumarraatu madde jechuudha. Yoo kaan kan Kushitti dhaqee gala yoo lakkoofte kaan immoo Giizitti dhaqee gala jechuudha. Qubeensaas akkuma kana Giizii irraa dhufe Saabiyaan irraa dhufe amma isaan afaan Amaaraa kuni qubeensaas afaan Afrikaati afaan achitti dhalatee achitti guddatee soba kun hundumtu Saabiyaan irraa koppii godhame. Saabiyaan kun immoo afaan Arabaa fi afaan warra Yihudaa fi kun afaan Giizii kun achirraa tolfame jechuudha. Achirraa waraabamee dhufe malee waan Afrikaatti tolfame tokko iyyuu hin jiru. Waan alaa waraabameedha hundi isaa. Afaan Amaarichaas kun amma siin jedhe afaan sadiirraa tokko afaan warra Agaawoo, afaan Giizii yookaas afaan warra Tigiriinyaa,
afaan warra kuush warra hafirra itti dabalameeti. Afaan Amaaraa kan immoo kan tolcheeyyuu irra guddaasaa Oromoodha. Afaan Amaaraa kan bal'ise Oromoodha. Warra artistoota yoo fudhatte Oromoota, Xilaahun Gassasee yoo fudhatte, Tsaggaayee Gabramadiin yoo fudhatte afaan Amaaraa kana kan bal'ise isaan. Afaan Amaaraa akka dubbatamu raadiyoo keessatti warri hojjetaa ture isaan. Taayippii afaan Amaaraa kan dura tolchee injiineerri Oromoodha. Kanaaf afaan Oromooyyuu afaan Amaaraayyuu kan babal'ise Oromoodha. Kanaaf Amaara kan jedhamu gosti yookaas sabni hin jiru. Maal godhanii booda biyya Amaaraa jechuuyyuu waan rakkataniif keessattuu Masfii Woldemaaram warra jedhamu Itoophiyaa maappi dirijjiit kan jedhamu keessa hojjetaa turan. Inni waan ji'oogiraafii kana barate waan ta'eef Itoophiyaa maappi dirijjiitii kana keessatti duraanii warra Ameerikaanii kadhataniitu maqaa biyyaa geddaraa turan. Adaamaa Naazireetitti kan geddaranii warra Ameerikaaniitiin itti nu barreessaa jedhaniiti. Booda የኢትዮጵያ ማፕ ድርጅት የወቶልቸኒ መስፊ ወልደ ማርያም መታatti godhani መስፊ ወልደ ማርያም maqaa biyyaa geddaree kan fixe isa jaarmaa sana jaarmaa የኢትዮጵያ ጂኦግራፊ ድርጅት kan jedhamu kana jechuudha Addis Ababa Yuunivarsiitii jalatti ijaarame achitti. Kanaaf maal godhani Beejjaa Midir kan jedhu Beegee Midir jedhan Agaa'oo Midir kan jedhamu Goojjaam jedhan maqaa biyyaa hunda geddaranii fixan gara Amaaraatti as harkisan jechuudha. Beejjaa Midirii ture naannaa sana beejjaadhaan beekamaa ture amma biyyi naannaan Gondar naannaan Beegga Midir kun Beeggee Midir kan jedhee Yesimeen inni Beegga Midir maali kan jedhu maappii irratti geddaranii Masfii Woldemaaram fatu malee Beejjaa Midir jedhama ture. Naannaa Gondar kan Qimaanti kan jiraatu Qimaanti uummata Qimaantitu jiraata malee Agaa'utu jiraata malee Amaara kan jedhamu iyyuu hin jiru achi. Egaa amma naannoo Walloo kanatti Amaaraa saayintii kan jedhamu biyya qabnaa maqaa biyya Amaaraa saayintii kan jedhamu kana isumayyuu beeta Amaaraa jedhaniiti amma booda kana maqaa geddaranii beeta Amaaraa jechaa jiran. Kanaaf Walloon amma biyya Amaaraatis Amaaraas jedhanii falmaa jiran ija baasanii Walloon Oromoo ta'uu isaatuma beekanii. Walumaa gala maaltu jira Amaara kan jedhamu gosti jiru afaantu jira. Amma kan isaanii Amaara miliyoonii ammanaatu afaan Amaaraasaa Amaaras jedhanii anaaf siin lakkaaniiti. Ana afaan Amaaraa baradheera. Ortodoksiitti Kiristinnaa ka'e. Namooti Kiristinnaa Ortodoksiitti ka'e hundumtuu akka Amaaraatti fudhataman. Namooti afaan Amaaraa dhaqanii kifilii 1-2-3 baratanii afaan Amaaraa lakkaa'anii akka Amaaraatti lakkaa'aman. Kanaan lakkaa'amaniiti malee Amaara kan jedhamu hin jiru. Afaan Amaarinyaatu jira. Afaanicha jira. Afaanicha immoo hundumti keenya hin dubbannaa. Oromoonis hin dubbata. Tigireen illee hin dubbatti. Biyyi sun hundumtuu hin dubbata. Afaan biyya sanaa waan ta'eef garuu afaanichi afaan biyyaa ta'uudhaaf kwaalifaa hin godhu. Afaan nama rakkisu jedhamu keessa Afrikaa keessa afaan lammaffaan. Qubeensaa gara qubee 1,000ti. Riisarchiif hin ta'u. Teknooloojii har'aa kanaaf hin tolu. Istoorii gochuudhaaf fi daataa istoorii gochuudhaaf hin tolu. Horii keenyaa buna keenyaa fi warqee keenyaan iyyuu isa iyyuu taayipiraayitariis tolchanii har'allee qubee adda addaatti tolchanii afaan biyya sanaatti jedhanii allallee kifilii tokko jalqabee akka inni baratu akka barsiifamu godhaa jiru. Lammaa Magarsaafaa jalqabee kan. Lammaa Magarsaatu akka inni kifilii tokko jalqabee baratamu godhee walumaa gala gara dukkanaatti achi nu deebisaa jiran jechuudha. Maaliif waggaa 120 afaan Amaaraan yeroo dubbatamaa turetti yuunivarsiitiin 3 malee hin jiru. Biyya sana keessa. Yuunivarsiitii 3 qofa jira namoota miliyoonii 30 ta'uuf. Har'a yuunivarsiitii gara 36tu jira. Wayyaaneen haa xinnaatu haa guddatu karaa tolchiteetti yuunivarsiitiin immoo kan inni baay'atu gooteetti kunis egaa OPDOnis keessaa qooda qabdi jechuudha. Haa xinnaatu haa guddatu. Egaa waliigala maaliifan kana jedhe yuunivarsiitiin gara 36 kuni har'a afaan adda addaatiin waan baratanii fi ijoolleen dafanii mana barumsaa keessa haayiskuulii fixanii yuunivarsiitii galan jechuudha. Bara durii sana garuu bara kan kooti bara haayiskuulii ture yeroo Sillaaseen ture haayiskuulii keessa bara sana afaan Amaaraa malee homtuun jiru nama afaan Amaaraa barachuus barbaadu hin jiru isaanuu si arrabsu. Waan tokko sitti immoo ani seenaa uummataa kootiin sitti maatii bara Sillaasee keessa kifilii 8 kutaa 8 fixeetanii middaabee kan jedhamutu jira warra ijoollee kifilii 8tti qabxii gurguddaa fidanii biyya Itoophiyaa keessaa funaananitu iddoo 3tti ergu. Tokko Wingeetitti ergu. Inni lammaffaa Tagbaaree Iddi kan jedhamutti ergu. Inni sadaffaa Koomersiitti ergu. Yeroo kifilii 8 jirtu bakka dhattu filatta yoo qabxii guddaa fiddee bakka akkasiin dhaqattee filatta ani waan isaas hin beekuu callumeedhaan Koomersii filadhe waan isaan barre
Astamaaruu nutti himaa koomersiin filadhee gaan kifilii 8 maatirikii fudhadhee jedhu qabxii guddaa waan an argadhee fi middaa fi argattee taa koomersii deeminaan jedhan. Gaafa koomersii deemu koomersiin deeme gaa kifilii salgaffaadhaaf hin deema koomersii takbaara kan sangaataraa jiru sana har'allee Nigid kolleejii jedhama. Nigid siraa timirti beet jedhama yeroo sanatti achi naqee birrii 25 sii kaffalaa mootummaan ji'a ji'atti achi gaafa naqu maallaan jedhanii manuma barumsaa keessatti bara. Kilaasii makeetti alaqaa Tsigee jedhama kan nu barsiisu afaan Amaaraa. Maal jedhee alaqaa Tsigeen kuni warri Tigraay fi Eertiraa fi naannoo Gaallaatii dhuftanii afaan Amaarinyaa kootti hin dabartanii. Afaan Amaarinyaa koo darbuudhaa fi afaan Amaaraa haasa'uu danda'uu qabdanii yeroo hundatti afaan Amaaraa haasa'uu danda'uu qabdanii. Yeroo taasisaas yeroo gannaa sana manni barumsaan cufama maal jedhee yoo afaan Amaaraa kootti kuftanii ija 15 isinii liqeessa. Isan isinii liqeesse kana yeroo biyyatti galtanii afaan warra Tigreetii afaan Tigirinyaan haasa'inaa warri Gaallaan afaan Gaallaan haasa'inaa afaan Amaaraa isaa bakka deemtan hundumatti isa booda yeroo dhuftanii 15 san isinii liqeesse sana baaftaniituyyuu isa irratti immoo dabaltanii qabxii argattan qofa dabartu jedhe. Innaan inni gurbaan Eertiraa tokko Daqamaarriidhaa dhufee na yaadadha maqaa isaa wajjin yaadadha. Ani liqeeffachuun dhaqu nama ammaatti kifilii keessa darbee dhufetti sadaffaa gadi ba'ee hin beeku balaa maaliitu dhufee innaan kufaa kan kee kanatti kufuus hin danda'u hin liqeeffadhus yeroon galus immoo afaan Amaaraa nama bakka itti haasa'u hin qabu nuyi Eertiraanii afaan Tigiriinyaa haasofnaa afaan Tigiriinyaa haasaa jedhee innaan namichi lolee jennaani irratti walii galtumoo liqeeffachuu kana irratti walii galtumoo waliin galtan jedhee nu warra Tigireedhaa fi Gaallaadhaan jedha gaama. Jennaani ani nama tokkotu jira nama naajjin dhaqee maal goonu maal jennee deebinu jennaani lakkii liqeeffannu nuti wanni liqeeffannu hin jiru yoo kufne kufaatii keenyarra nuu kaa'i jenneen akkas nuun jedhe akka kana nuun jedhe kilaasii keessa dhaabbate sii gala arrabsoo akkasii nu arrabsu yeroo sana gaa mataa keenya keessa waan isaan ka'an waan baay'ee dhugaan siin jedha maqaan taane sanaan nu waamu sanaan nu arrabsu nu tuffatu. Afaan Amaarinyaa yeroo nuyi kaanee dubbannu kilaasii keessatti nutti kolfa barsiisaatu nutti kolfa. Akka nuti demoralized taanu. Dubbii akkasiitu deemaa ture. Kanaaf egaa haala akkasii keessatti uummati afaanicha barachuu hin barbaanne. Hin jibbee afaanicha. Afaanicha hin jibbee irra guddaan hin baranne irra guddaan baadiyyaa jira 80 baadiyyaa jira raadiyoo isaanii TV isaanii iyyuu hin dhaga'u. Barumsa mana barumsaa galee kan barate 100 yoo tole tokko ta'a. Kanaaf biyyi sun dukkana keessatti hafeensiin jedhame siin gabaabsa ulfaadhu fayyaa ta'e on dheeresse dhiifama. Miyuutii irratti. Baay'ee galatoomadha. Yaada baay'ee bilchaataa nu kennitanii. Sa'aatiin keenyas deemee jira garuu daqiiqaa 20 daballa yoo danda'ame iddoo lamatti murree dabarsina. Egaa haala amma jiru keessatti seenaa hedduu keessatti seentanii nu ibsitanii jirtu akka waliigalaatti amma Itoophiyaa afaan Amaaraa kuni waggaa 3,000 qabaa maali waan hedduutu deemaa ture egaa uummanni keenya kana hundumayyuu amma baruma Haile Sillaasee irraa kaasee afaan Amaaraa kun oofishaalii ta'uusaayyuu namoonni nu nama hin beeknu akka dudda geenyutti wagguma 3,000 sana yookaan immoo sana faadha kan namoonni waan jedhanii inni kunis raajiidha. Kanuma wal qabatee amma gaadduulli Oromoo irratti banamaa jiru kuni naannoo Amaaraa fi naannoo Amaaraa amma duula Oromoo irratti akka waliigala Oromiyaa irratti bananii jiru waraana Eertiraa yookaan immoo milishaa Amaaraa fi faannoo waraana Eertiraa dabalatee uummata Oromoo irratti lola kallattii hundaan bananii jiru. Kanarraa Oromoon akkamitti dandamachuu danda'a? Maal gochuu qaba kan jedhu irratti yaada keessan gabaabsatti nu ibsaatii gaaffii hedduutu jira waan ta'eef irra itti dabnee akka mari'annuuf jechuu kooti galatooma. Ulfaadhu fayyaa ta'e yeroo ammaa akkuma hundi keenya dhageenyu weeraratu biyya keenya irratti deemaa jira. Duguggii sanyiitu deemaa jira. Waggaa 3 darban kana duguggii sanyiitu biyya Oromoo irratti deemaa ture. Amma immoo bifa haaraadhaanii humna addaa Amaaraa faannoo kan jedhamuuni
shaabiyaa humna shaabiyaatiin milishaa dabalatee walitti qabanii Wallaggatti, Gujiitti, Booranatti, Wallootti, Matakkalitti bobbaasanii jiran. Egaa waggaa 3 darban kana akkuma dhagaa turre uummata Wallaggaa keessattuu xayyaaraan tumaa turan. Summiidhaan fixaa turan. Mana hidhaa keessatti naqanii mana hidhaa keessatti yoo barbaadan gadi baasanii ajjeesanii waraabessaa kennaa turan. Jimlaanii hidhuudhaanii ajjeesaa turan. Kuni egaa utuu humni lammaffaan yookaas third party yookaas warri mirga dhala namaa falman kun keessa galanii qoratanii seenaa baay'eetu gadi ba'uuf deema. Isaanuu dubbataniiru dheengadda kunoo miidiyaarra gadi ba'anii ibsaa kunnee walqunnamtii hunda kunnee Wallaggaan yeroo tumaa turretti namni dubbate hin jiru, namni hiriira nagaa ba'e hin jiru. Amma akkamitti nama hiriira nagaa ba'amaa kan jedhu haasaa keessattuu nuu kaasee haasaa ture. Akka itti irraa baraarru, akka itti irraa damdamannu tokko waba wajjin dhaabbachuudha. Furmaati isaa tokkittiin waba wajjin dhaabbachuudha. Akkuma sila jennee karaan nagaa wanti argamu tokko iyyuu hin jiru. Karaan nagaa ammas deebisee haxxeetti nu naqe malee karaa nagaa keessaa wanti argamu hin jiru. Impaayerri karaa nagaatiin jijjiiramte hin jirtu. Biyyi impaayerri Itoophiyaa suni karaa nagaatiin wanti geeddaramu hin jiru. Humnaan geeddaramuu qaba. Humnaan kan geeddaramu immoo uummata miidhaa kana jala jirutu harka wal qabatee ka'ee lolee akkuma waboo lolaa jiru, warra Tigraay lolaa jiru, hundumtu karaan ka'uu qaba. Hundumtuu mootummaa kana irratti xiyyeeffatee ka'uudha qaba. Meeshaa ta'uuf hin qabu mootummaa kanaaf. Mootummaa kanarraa waan danda'eeni mootummaan irratti ka'uu finciluutu itti jiraata. Ummati sabni waboo qofatu hin taane jechuu kooti. Ummati kan damdamachuu danda'u yoo lolateedha. Dammaquudhaa, ijaaramuudhaa, lolachuudha. Hidhatee lolachuudha. Kana kan isa damdamachiisu. Kan biraan hin jiru. Kadhaan damdamachiisuu hin danda'u. Akkasumatti ofiin geeddaramu jechuun damdamachiisuu hin danda'u. Gabaabamatti kan Walloo fi kan Matakkal Silaawii qobaadhaa tarii itti dhufnee haasa'uyyuu hin dandeenya. Gabaabaatti kan damdamachuu hin danda'amu durumaa jalqabee waraanaan nutti dhufe wanti kun babal'achuu kan jalqaban isaan har'a miti. Tewoodiroos irraa jalqabee Yohaannis Minilikii walirraa itti fufanii amma har'aatti iyyuu sirna Minilikii gadi ijaareetu amma har'aatti nurratti gadi fe'amee jira jechuudha. Bakka bakkatti amantiidhaan deemu. Amantii fakkeessanii deemu. Amantii ortodoksii kana jala guugatanii deemu. Maqaa amantiitiin deemu jechuudha. Maqaa amantiitiin hidhannaa argatu yeroo hundaa. Meeshaa kan argatan maqaa amantiitiin. Yeroo tokko tokko immoo maqaa Itoophiyaa jedhuun. Maqaan Itoophiyaa jedhu kuni yeroo League of Nations irraa United Nationitti galmaanii Itoophiyaa kan jedhu kana maqaa kana fudhatan. Inni seenaa waggaa 3,000 jedhamu kunis dubbii sobaati. Dubbii Kush kan jedhamu sana Itoophiyaa jedhamee jijjiirame afaan wangeela irratti yeroo afaan Ibraayistii irraa afaan Giriikiitti hiikamu Itoophiyaa isa jedhu sana fudhan maqicha seenaa sana hundumaa akka waan isaan godhaniitti of himuu jalqabanii jechuudha. Desiivii godhan addunyaayyu, hin gowwoomsan addunyaayyu jechuudha. Itoophiyaan wangeela irra jiru suni nuyi jedhanii of dhiyeessan. Itoophiyaa isheen amma argitu maappii irraa arginu kuni waggaa 100 hin caaltu. Yeroo United Nationitti galmaan maqaa kana fudhatanii dhaqan. Sanas warra Awurooppaatu gorse maqaa kana fudhadhaa malee Abiisiniyaan jedhina. Abiisiniyaan sanyiitti hidhataati. Maqaa sanyiitiin waamurra maqaa Itoophiyaa jedhamu kana fudhadhaa hunda keessa walitti qabuu danda'anii maqaa sana fudhatanii maqaan kun reefuu waggaa 100 reefuu ga'a jechuudha. Maqaan Itoophiyaa jedhu kun. Kanaaf inni isaan nuti Itoophiyaadhaa jedhu yeroo tokko tokko maqaa Itoophiyaatiin dhaadatu nuti immoo Itoophiyaa ijaare jedhu nuti tissas jedhu nu hin jirru taanaan Itoophiyaan hin jirtu jedhu. Warri kaan immoo akka waan Itoophiyaa diiganiitti fudhatu amantiidhaan. Musliimni akka waan Itoophiyaa diiguu, waaqeffatan akka waan Itoophiyaa diiguu, warri kaan sabii warri kaan Sumaaleen, Haadiyyaan kan baataan, Affaar hundumtuu Tigree mataan ishee dabalattee Itoophiyaa diiguu. Amma TPLF'n iyyuu Itoophiyaa diiguu irratti kan isaan kasasan, kan isaan himatan. Maaliif keeyyata 39 maaliif konstituushinii diigamuu qabaa baduu qabaa jedhu. Maali kuni
yeroo tokko abaaruma sanaan deemu akkuma sanaan deemu maqaa Amaara jedhuun yeroo tokko Ortodoksiidhaan deemu yeroo tokko Itoophiyaadhaan deemu maqaa sadan kanaan deemu. Kanaaf gabaabumatti Oromoon akka itti damdamachuu danda'u waan kanarraa duula sanyiitti dhufe kanarraa kan damdamachuu danda'u lolachuudhaan alaas keessaas walta'ee lolachuudhaan jaarmaa jiru bira dhaabbachuudhaan jaarmaa jirutti dirmachuudhaan amma dubbii jaarmaallee miti. Amma dubbii wal gaafannullee miti. Amantiillee wal gaafannu laga eessatti dhalate illee wal gaafannu miti. Oromummaadha. Amma dhiyoo kanayyuu arginee dhaadanna irratti Itoophiyaatti qidam Oromummaa yuudameedhaniiru. Kuni waanuma mataa isaanii keessa jirudha. Kuni warra beektoowwan isaanii liiqaan warra hidhaman ala kanaas kan dubbatanii biyya keessaas kan dubbatanii wanni haaraan tokko jiru. Oromummaa dhabamsiisuudha. Oromummaa balleessuudha. Iddoo sana Amaara kaa'uudha jechuudha. Amaaressuudha jechuudha. Kanaaf Oromoon tokkoffaa afaan sana diduudha. Afaan sana dubbachuu diduudha. Afaan sana diduudha harkaa bituu diduudha. Itti wal gurguruu diduudha afaanichi. Maaliif bakka afaanichi dubbatamuu fi bakka Ortodoksiin isaanii qabatee jiru kana biyya Amaaraati jedhanii falmu isaan. Biyya taaboti isaanii jiruu fi qeessoti isaanii jiranii fi gadaamiin isaanii jiruu fi waan isaanii kun maqaa isaaniitiin jiru biyya keenyaadhanii falmu. Walloonummaa biyya keenyaa jechaa jiru. Wallaggayyuu biyya keenyaa jechaa jiru. Shawaan biyya keenyaa jechaa jiru. Hundumtu biyya isaaniiti. Dirree dhawaadhaan qabatanii Harargee kanas falmaa yeroo jechuudha. Biyyi hundumtuu isaaniiti akka isaan ilaalanitti. Kanaaf Tigraay irraas amma biyyicha irraa fudhachuudhaaf deemu malee dhuguma Walqaayitii fi raayyaa dhaabbiti. Raayyaan sila Oromoodha. Raayyaan Oromoodha. Amaaras miti Tigrees miti. Walqaayitii immoo Walqaayitii. Salamti Walqaayitii gurraacha jechuudha. Akkas jechuun. Walqaayitii afaan ofii qabu, aadaa ofii qabu, hooda ofii qabu, saba mataa isaa danda'edha. Amaaras miti Tigrees miti. Lafa sanatu nuugii baasa. Lafa sanatu zayitii baasa. Lafa sanatu Sudaanitti ejja. Istiraateejikii. Kanaaf achirratti wal lolu. Kanaaf egaa lafa keenya deeffachuudhanii mareetaas mallaashin ni jedhu kuni mareetaas mallaashin kuni raayyaa fi Walqaayitii qofa irratti hin dhaabbatu. Matakkalillee dhufaa jira kunoo Walloo dhufaa jira. Wallaggaanuu dhufa jechuudha. Shawaa illee dhaqa jechuudha. Arsii Asalla keessatti sila Asalla kan keenya jechaa jiru. Achumaanis Asalla sin babal'ifatu jechuudha. Hundumtuu Asalla ta'a jechuudha. Magaalli baadiyyaan sun hundumtuu Arsiin hundumtuu Asalla ta'a jechuudha booda. Afaan Amaaraa dubbataa taabota baatee deema jechuudha. Gabaabumatti Oromoon kan damdamachuu danda'u akka Oromoottis akka sabaattis yoo lolate lolachuu qaba. Dammaquu qaba, ijaaramuu qaba, hidhachuu qaba, lolachuu qaba. Kanaan damdamata fayyaa ta'e ulfaadha. Baay'ee galatooma. Ammas waan tokko kaastanii jirtu obbo Tashome. Egaa isin dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu nama ajaa'ibsiisudha kan isin kaasaa jirtanii. Mee amma waan isin amma kaastan keessatti lafa bataskaanni jiru hundumtuu kan isa jala guggatanii deemu biyya keenya jedhaniitu lolaa jiru jettan. Amma fakkeenyaaf lolli banamaa jiru akkuma isin kaastanii yeroo isaan haasa'an irratti lafti Walqaayit kan keenya jedhaniiti kan isaan Tigree lolanii. Gaafa immoo Tigreen ofirraa rukuttee uummata kanaa rukuchaa ofirraa ari'utti kaatu Amaarummaa keenyaan du'aa jirraa jedhanii iyyu. Ammas immoo Oromiyaa keessatti dhufanii Walloo uummata keenyaa bakkoota adda addaa keessatti lola kaasanii jiru. Walloottis lola bananii jiru. Naannoo Finfinnee kanarrattis yeroo hedduu jeequmsi guddaan ka'ee gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo biyyatti galu bara 2018 waan raawwatame hin beektu. Kana hunda dabalatee Amaarummaa keenyaan kan buqqaa jiru. Arbaa Guguurraa kan buqqaane, Wallaggarraa kan buqqaane, bakka adda addaarraa Harargeerraa kan buqqaane Amaarummaa keenyaan jechaa jiru. Inni kuni kaardii lama qabatanii deemu. Kuni amma yoo injifataman Amaarummaa keenyaan jedhu. Yoo mo'an immoo iristii keenyaa jedhu. Isa kana mee akkamitti Oromoon yookaan jaarmiyaan siyaasaa Oromoo yookaan immoo uummanni Oromoo qeerroon Oromoo akkamitti wanta kana ofirraa saaxiluu danda'a? Wanti kuni kaardii lama isaan qabatanii ittiin addunyaa goyoomsaa jiran kana bifa kamiin harkaa fashaleessuun danda'ama jettanii yaaddu? Bayyaa ta'e ulfaadhu. Ammas garuma seenaatti achi deebinee ilaallaa. Mee warra Turkii kana ilaallaa. Turkish Ottoman Empire kan jedhamu Empire naannaa Turkiitii ka'ee biyya Awurooppaa qabatee ilaalla.
Turkish Ottoman Empire kuni achuma naannaa sanaa Osman Brothers jedhamu warra Usmaanii obboleeyyan lamaantu mootummaa qabatee mootummaa sana qabatanii ka'anii naannoo wal gabroomsuu waan tureef Awurooppaa keessa naannoo Awurooppaa kana qabatanii Eeshiyaattis faca'anii Afrikaa iyyuu dhufanii qabataniiru jechuudha. Amma Ottoman Empire kuni Turkii qofan turre booda maal ta'ee saba kan biraa yoo itti dabaluu jalqabe. Saba kan biraa Turkii kan hin taane afaan addaa dubbatu warra Awurooppaa kanarraas jechuudha. Warra Hangarii kana yoo dabalatee Awurooppaa kana ofitti dabalee warra Kurdii kana warra Eeshiyaa kana ofitti dabalee yeroo jedhu amantii silaawa amantii musliimummaatiin deema. Sunni musliimiidhaan deema. Irra guddaa kooriinsaa sunni musliimiidha. Haa ta'u malee Turkii dirqiitti Turkii ta'uun ittiin jiraatu. Dirqiitti Turkii ta'uun qabu amantii aadaa masaa qabatee afaan isaa qabatee mootummaa Turkii sana fudhatee jennaani mootummaa sana keessatti aangoo kennaniifiitu mootummaa sana babal'isa, mootummaa sanaaf loltuu ta'a, mootummaa sanaaf amanamaa ta'a. Akkasitti Turkish Ottoman Empire kana babal'ifatan jechuudha. Addunyaa irra guddaa isaa qabatan jechuudha yeroo sanatti. Amma warra Amaaraa kanas akkasuma fudhannee ilaaluu dandeenya. Yeroo adda addaatti Empire kun akkuma kanatti ka'ee babal'ata. Empire warra Amaaraa kuni tokko kan inni ittiin qabatee deemu Ortodoksii. Bataskaan Ortodoksiiti. Bataskaan Ortodoksii giiziidhaan dhimma ba'a. Bataskaan Ortodoksii kan dhuunfatan. Ortodoksiin kun meeshaadha isaaniif. Ittiin qawwee argatu, ittiin mindaa argatu, ittiin beekamtii argatu ala kanatti. Inni kun meeshaadha tokkoffaa. Inni lammaffaa maqaa Itoophiyaa jedhu kana. Erga United Nations maqaa Itoophiyaa fudhatee maqaa sana fudhatanii nuti Itoophiyaan jedhan. Warri kaan Itoophiyaa miti. Inaalaman warri kaan sanyii lammaffaa ta'an yookaas lammii lammaffaa ta'an jechuudha. Warra akka Sumaalee, warra akka Affaar, warra akka even Tigree mataan isaanii sanyii lammaffaa ta'anii yookaas lammii lammaffaa ta'an biyya Itoophiyaa sana keessatti biyya Itoophiyaatti Amaara sanyiin Itoophiyaa jedhamu. Itoophiyaas kan ta'e afaan Itoophiyaas kan dubbatu isaanii alaabaan Itoophiyaas alaabaa isaanii sana amantiin Itoophiyaas Ortodoksiisan. Kanaafuu jarri kun waan sadiin deemu. Tokko Amaara inni keessa dhokatee jira. Kan isaan alatti ittiin deeman Itoophiyaa. Maqaa Itoophiyaa jedhu kanaan deemu. Yoo akka nama qullubbii quncise yeroo lammaffaa isaa qunciftee ilaaltu Ortodoksii. Bataskaan Ortodoksiiti afaan isaanii babal'isa, eenyummaa isaanii babal'isa, lafa kana qabee lafa isaanii kenna, isaanis lafa qabaataa turan warra Ortodoksii kuni keessattuu Itoophiyaa keessatti, Itoophiyaa kaabaa keessatti harka sadii keessaa harki tokko kan Ortodoksiiti. Gibira funaannatu gabbaarii qabu jechuudha. Mootummaa keessaa harka 100 keessaa harka 50 isaanii jechuudha. Inni sadaffaa Ortodoksii dhanneen inni sadaffaa Amaarummaadha. Amaarummaa babal'isuudha. Afaan Amaaraa babal'isuu, aadaa Amaaraa, sirba Amaaraa babal'isuudha. Minilik irraa jalqabee amma dheengaddaatti tiyaatiriin biyya sana keessatti tolfamu Qadamaa Hayila Sillaasee tiyaatirii jedhama yeroo beekutti Yaagar Fiqir tiyaatir jedhama. Afaan lama beekan afaan tokkitti afaan Amaaraa qofaan deema. Gaazexaan afaan Amaaraatiin ba'a. Akkuma sila jenne raadiyoon afaan Amaaraan dubbata, TV'n afaan Amaaraan dubbata. Biyya sana keessatti akka waan Amaarri malee waan tokko hin jirreettiti akka kanatti baajetiin ba'u hundumtuu uummati gibiranni baasu hundumtuu bakka kana guddisa jechuudha. Afaan kana guddisa, afaan kana babal'isa jechuudha. Namni Itoophiyaa ta'uu barbaada afaan Amaaraa baruu qaba, Ortodoksii ta'utti jiraata. Ortodoksii taatee afaan Amaaraa bartee kakoo kanatti. Ortodoksii taatee afaan Amaaraa bartee iyyuu hin taatu, hin fudhatamu. Isayyuu kan lammaffaattis ilaalu, isayyuu taanaan. Mee ilaalu warra Agaawoo kana. Agaawoo kana afaan irraa balleessan. Amantii tokkicha qabu. Ortodoksiidha baay'een isaanii Agaawoon. Utuu amantii tokko qabanii afaan irraa balleessanii afaan Amaaraayyuu fudhatanii jarri akka lammii lammaffaatti ilaalamu har'ayyuu Qimaantis Agaawoonis ilaali. Hawwiin, Jaawwiin hundumti isaanii Hamraan hundi isaanii warra afaan isaanii balleessee afaan isaanii dhiisee afaan Amaaraa fudhateeyyuu akka lammii lammaffaatti ilaalama. Warra kaan immoo falaashaadhaan gurguratanii horiitti gurguratan ijoollee Agaawoti baay'een isaanii ijoollee Agaawoti. Kan isaanii ijoollee warri waraana irratti abbaan irraa dhume ati irraa duute warra akkasiiti. Falaashaadhaan gurguratanii amma isuma kaleessa gurguratan kana deebi'anii har'a horii irraa funaannatanii ittiin Amaarummaa kana babal'isuuf deemu jechuudha. Walumaa gala Amaarummaa babal'isuudha. Lafa Amaaraa deebisuudha. Mareetaas Mallaash inni jedhu kuni Mareetaas Mallaash komitee jedhu. Mareetaas Mallaashin kuni
bakka taabotii dhaqee qubate bakka qeesiin afaan Amaaraatiin qaddasu hundumtuu lafa isaaniiti. Bakka Amaarri dhaqee qubate rakkatees haa ta'u, kadhachuu dhaqees haa ta'u, maal hojiidhaanis haa ta'u, nafxanyaa ta'ee qubachuus haa ta'u, bakka nafxanyaan jiru suni lafa isaaniiti jechuudha. Amma isaan isa falmaa jiru. Bakka nafxanyaan hin jirre immoo hin jiru. Maaliif Minilikii nafxanyaa qubsiisee ittiin qabsiise. Nafxanyaa qubsiiseetu gabbaariidhaa fi lafa kenneefiitu nafxanyaan biyya hin jirre hin jiru biyya Itoophiyaa sana keessa. Lafa hin jirre hin jiru. Tigraay keessa illee jira. Oromiyaa keessa lafa baay'ee. Sumaalee keessa nama tokko jira. Magaalaa silaa magaalli isaanii ni ijaarame magaalaa keessa jiru jechuudha. Kanaaf bakka nafxanyaan qubate mishigii tolfatee achitti waraana Minilik kan ture jechuudha. Isa booda Haile Sillaaseedhaaf isa booda mammarraatti sistamii kana keessatti afaan Amaaraa afaan isaanii waan ta'eef mootummaa sana keessattis mootummaan sun kan inni deemaa ture mootummaa Amaaraati. Ammarraatti mootummaa Amaaraati biyya sanatti kan deemu. Maaliif yoo jette afaan ittiin hojjetu afaan Amaaraati. Aadaan aadaa Amaaraati. Sirbi sirba Amaaraati. Wanti hundumtuu waan Amaaraati. Malee sabooti biyya sana keessa jiran 82 suni hin jiran jechuu dandeessa. Carraa guyyaa tokko hin arganne, waggaatti guyyaa tokko hin argatan. Warra akka Oromoo kan hin argatiin akkamitti warri xixinnoon argachuu hin danda'u. Kanaaf walumaa gala jarri kan isaan falmaa jirani Minilikii lammaffaatu deebi'a, sadaffaatu deebi'aadha. Minilik lammaffaan darbeera. Isa amma siidaa isaa fuudhanii kan isaan ijaaranii siidaa isaa kana doodhaa jedhanii kan isaan uummata rakkisanii Minilik sadaffaa fiduudhaaf. Minilik kana mee dhugaa seenaa Minilik kana himaniiru warri Minilikiin reeffa isaa kaasanii siidaa isaa dhaaban. Seenaa Minilik nama miliyoonii 5 akka fixe. Oromoo miliyoonii 5 akka fixe. Nama akka miila irraa kutaa ture. Harka irraa kutaa ture. Saalallee irraa kutaa ture. Himaniiru kana seenaa kana. Minilik akka dubartii 5 fi 6 fuudhaa ture. Akka garba 75 qabaataa ture. Himaniiru kana. Minilik akka inni itti du'ellee himaniiru. Minilik cabxoodhaan du'e dhukkuba darbaa cabxoodhaan du'e. Cabxoodhaan kan jedhamuun du'e. Dhukkuba fokkisaa nama warri sagaagalan kun ittiin qabamanii isaan du'e. Kanallee himaniiru. Kana nimni. Kanaaf warri har'a biyya deebiifna jedhan kuni alaabaa kana fudhatanii kaatan kuni ammas ortodoksii kana daawoo godhatanii maqaa ortodoksii kanaanii sababii Amaara taaneef sababii ortodoksii taaneef sababii Itoophiyaa taaneef nu fixaa jiru warri jedhan kuni isaanumaayyuu warri dhumaatiis kan namas ajjeesanis kan iyyan isaanii artistoota baay'ee qabu akkuma sila jenne waggaa 150 artistoota kan baasaa ture afaan sanaanii kanaaf boosisuus danda'u sirbisiisuus gammachiisuus danda'u kana leenjisaa akka gaariitti qabu miidiyaas of harkaa qabu kanaaf ufuma isaanii ajjeesanii ufuma isaaniif taaziyaa ta'anii ufuma isaanii boonii ufuma isaanii fi ittiin meeshaa hidhatanii uummata kana ammas jenosaayidii kan Minilik fide sana deebisanii fidanii uummata deebisanii kolonii jala deebisanii galchuudha. Ishee waggaa 27 biliqee argamte kanayyuu deebisanii dhaamsanii kolonii jala deebisanii galchuudha yaadi jiru kana gabaabaatti ulfaadhu fayyaa ta'e. Baay'ee galatoomaadha. Obbo Tashoome yaada hedduu bal'aa kaafnee mari'achaa jirra. Egaa daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo barnoota guddaa akka irraa argattan abdii guddaa qabna. Mee haaluma kanaan wal qabatee amma egaa rakkoo hedduun uummata keenya irratti gaggeeffamaa jira. Keessumattuu uummata Oromoo waan baraa fi dirmannaan hin arganne lola hamaa keessa jira. Kanumaan wal qabatee uummanni Oromoo Walloosii yeroo ammaa kanatti waraana goolessituu nafxanyoota kanaan marfamaa jira. Isa kanaaf yoo maal ta'an sagaleen isaanii dhagahamuu danda'a. Yoo maal ta'an akka miidiyaan addunyaa fakkeenyaaf akka uummanni Tigraay miidiyaan Tigraay keessatti rakkina uummata Tigraay irratti raawwate sana addunyaa guutuutti daawwachiisee gochaa suukanneessaa qabeenyi gubachuun daa'imni du'uun dubartii ulfa wajjiniin ajjeefamuun Oromoo ta'uudhaan harmarraa muruun kuni naannoo waan baraa fi akkasumatti godina Walloo keessatti kan gaggeeffamaa jiru. Dirma keessattuu uummanni waan baraa dirmannaa gargaarsa uummata Oromoo illee hin arganne, kan dinagdee illee hin arganne, kan yaadaa illee hin arganne, kan miidiyaa illee hin arganne. Isa kanaan wal qabsiistanii gaaffii kana lamaan godinoota kana kan Walloo fi waan bara kana walitti qabdanii
mee yoo maal ta'e dhagahamuu qaba. Yoo maal ta'e uummanni Oromoo kuni bifa tokkoon gaafa rakkoon kun uumamu akkamittiin uummata kana bukkee dhaabbatee lubbuu isaanii fi qabeenya isaanii baraaruu danda'ama. Dhageettiin isaanii akkamittiin addunyaa qaqqabuu danda'a kan jedhu irratti yaada keessan gabaabsaa nuu kennaati gara xumuraarra jirra. Tole ulfaadhu fayyaa ta'ii walumaa galaa mee weerara Oromoo Walloo irratti ta'e kan gabaasa ilaalaa. Weerarri Oromoo Walloo irratti ta'aa jiru yeroo ammaa kana karaa sadiin irratti ta'aa jira. Tokko karaa bahaa hidhattoota addaa Affaar hidhachiisanii itti gadhiisanii uummata Oromoo Walloo rukuchiisaa jiru. Inni lammaffaa karaa dhihaa warra Amaaraa humna addaa Amaaraa hidhachiisanii itti gadhiisanii rukuchiisaa jiru. Karaa gajjallaa immoo akka isaan gadi ba'anillee gadi hin baqannee fi biyya Amaaraa ammas kililii Amaaraa sanatu karaatti cufee jira jechuudha karaa gadii. Walumaa gala kun maaliif ta'aa yoo jennee ilaalle uummata Oromoo Walloo irratti duuluun har'an jalqabne. Minilik irraa Tewoodiroos irraa jalqabe. Tewoodiroos yeroo dheeraadhaaf lolaa ture. Tewoodiroos kan lolaa ture Itoophiyaa tokko gochuuf miti akka isaan jedhan. Tewoodiroos saamuudhumaaf lolaa ture. Saamee waan saammatee galee warra saajjin saamee fira ture. Argite horii saama ture. Sa'a saamaa, gaala saamaa, qabeenyaa saamaa, re'ee saama ture. Akka kanatti utuma saamu babal'ifatee nama saajjin saamu kana guguddifatee yeroo jedhu saamichuma kana keessatti bobba'aa ture. Utuma jedhu mootummaadhaan wal loluu jalqabee mootootii wal loluu jalqabee jechuudha. Dhumarratti giiftii warqituu kan jedhamtu mootii Walloo kan turte wajjin wal lolaa ture jechuudha. Warqituuni dhumarratti naannoo Magdallaa jedhamutti kan isayyuu obbaafachiisee warqituudha. Waraana warqituutii jedhama. Tewoodiroos egaa duraanii Gondar ture magaalli guddittiin isaanii yookaas bakki mootummaan warra Qimaantii ture. Naannoo Qimaantii fi Agaa'oodha naannoo sana kan Gondar kana kan jiru. Tewoodiroos warra Qimaantii irraayii egaa amma mootummaa teessoo isaa achii kaasee Dabra Taaboritti geddaramee ture. Isa dura Dabra Taabor irraa baasee Magdalla kan fide Tewoodiroos. Magdallatti geddare Tewoodiroos teessoo isaa Magdallatti geddaree lolli Magdallatti ta'e suni warqituuni Tewoodiroosiin gaafa galaafattee jettu isa booda Yohaannisitti darbee lolaa ture. Yohaannisis meeshaa warra Awurooppaa kana irraa argataa tureen warqituu lolaa ture jechuudha. Dhumarratti kan warra Walloo kana cabsee walumaa gala kan isaan cabanii Minilik irratti weerara Minilikiin jechuudha. Isa booda warra Walloo kana taarget godhatan. Duraan warra Walloo kana fuudhaaf heerumaanis Kiristinnaa kaasuudhaanis jibbaata godhaa turan Walloo kana amaaressuudhaaf hedduu jibbaata godhan. Raas Aliidhumayyuu Kiristinnaa kaasanii Mikaa'el jedhan. Raas Mikaa'el jedhan. So warra Yeejjuu kana akka jirutti kiristaana gochuudhaaf Islaamummaa irraa balleessanii kiristaana godhanii amaaressuudhaaf jibbaata guddaa godhanii warri Oromoo Walloo ofirraa lolaa ture jechuu bara dheeraadhaaf amma dhiyoo kanaatti illee Walloo fixaa turan, beelaan illee fixaa turan, beegaan illee fixaa turan karaa ittiin baasanii karaan hin ba'ochi manni barumsaan ijaaramu achirraa buqqisanii iddoo adda addaatti faffacaasaa turanii warra kaan immoo amantii isaaniif jecha tokkoffaa Oromummaa isaaniif kan isaanii lolaman kan isaan duulli irratti godhamu amantii eenyummaa isaaniif Oromummaa isaaniif afaan Oromoo dubbatu Oromummaa isaaniitti of beeku sanatti cimoodha. Inni lammaffaa amantii isaaniiti amantii Musliimaati. Warra Ortodoksii kuni amantii Musliimaatti bobba'u harka lafa jalaan. Mootummaa kana keessa akkuma sila jennee mootummaan Itoophiyaa jalqabumaa jalqabee impaayirri Itoophiyaa kun kan inni ijaarame wanna Ortodoksiitiin jechuudha. Ortodoksiin harka 100 keessaa harka 50 qaba jechuudha mootummicha geggeessuu keessatti. Kanaaf mootummaa Ortodoksiiti jechuu dandeenya. Warri Ortodoksii hin taane hundumtuu jenoosaayidii irratti deemaa ture, sanyii guugiitii irratti deemaa ture, warra Walloo irratti akkasuma deemaa ture. Inni sadaffaa lafa sana fudhachuudha, lafa sana qabachuudha. Lafa sana qabatanii akkuma sila jennee Amaarri lafa hin qabu, lafa ofii hin qabu. Maqaa kee geddaruu malee, bakka dhaqe maqaa geddaruu malee ummaa Adaamaa dhufanii Naazireet jedhanii Bishooftuu dhaqanii Dabrazayit jedhanii Beegamidiriin immoo Beejjaa Midiriin immoo Beegamidir jedhanii Agaawoo Midiriidhaan immoo Gojjam jedhanii maqaa kee geddaruu dubbiinsa.
isa booda namas maqaa geddaruudha, kiristinnaa kaasuudha, isa booda amaaressuudha, isa booda barbaadanti yoo akka isaanitti deeme wajjin deemoo kanaachi immoo ati nama alaati jedhaniitu kafalaa ishaati jedhanii gurguratu jechuudha. Kanaafi dubbii warra Oromoo Walloo irratti weerarri ta'e kuni dubbii salphaa miti. Achumaa cabsuu jalqaban duris arras achumaa jalqaba. Achirratti milkaa'anii innaan hundumaa hin cabsu jechuudha. Kanaafi Oromoon dirmachuu qaba. Oromoon dirmachuu qaba, waan danda'een gargaaruu qaba. Horiidhaan, yaadaan, hamileedhaan gargaaruu tumsuu qaba jechuudha. Uummanni Oromoo Walloo keessa jiru amantii barbaadetti amanuu mirga isaati. Musliima yoo ta'e, kiristaana yoo ta'e, waaqeffata yoo ta'e, abbaa fedhe yoo ta'e, amantii isaa qabatee deemuun mirga isaati. Amaara miti kan amantii isaa himuuf, eenyu miti kan amantii isaa himuuf, amantiin isaa kan isaati. Kanaafi ummati Oromoo Walloo Musliima ta'uun ari'atamuun isarra hin jiru, masgiidii isaa gubamuun isarra hin jiru, awwaalli isaallee gubamuun isarra hin jiru. Awwaalallee guban akka seenaan Oromoo achitti akka hin dhaga'amne akka hin beekamne bakka Sheek Abaluu awwaalame bakka Abaloo awwaalame jedhanii seenaa ammeenyi seenaa qaba. Bakki namitti awwaalame seenaa of keessaa qaba. Seenaan sun illee kan beekamne ammeenya guban yeroo darbe jechuun awwaala guban. Awwaala bakka namitti awwaalame namni Oromoo Musliimni Oromootti awwaalame guban. Masgiida guban. Masgiida mooxaa keessallee guban. Iddoo biraa dhiifnaan. Eenyuwwan kana godhu? Finxaaleeyyii Amaaraati. Maaliif kana godhu? Ortodoksiitu kana godhu. Horii fandireezingii gara 5-6 ol baasaniiru ala kanatti garaa goofandii. Horiin kun hundumtuu eessa dhaqa? Horiin kun hundumtuu warra kana hojjetu qacara jechuudha biyya keessatti. Faannoo biratti dabalee. Faannoof qawwee bituutti dabalee jechuukooti. Faannoo qawwee bitee kan bobbaasaa jiru Ortodoksii. Ortodoksii. Daani'el Kibirraffa'i isaan kanatu kana godha jechuudha. Eenyutu wal ga'aniiti warra shaalaqoota dargijjii wal ta'aniituyyuu shaalaqaa fi abuunii fi daaqunii fi eenyuyyuu addan beektu har'a. Hundi isaanii tokko. Tokko. Shaalaqaatuyyuu Ortodoksii geggeessaa abuuniitu finxaaleeyyii Amaaraa geggeessa. Kanaafi hundi isaanii tokko ta'aniituyyuu biyya weeraraa jiran jechuudha. Weerarri Walloo irratti ta'es kanumarraa kan ka'eeti. Oromoon bira dhaabbachuu qaba. Inni dhumaa immoo waboo gargaaru. Waboo gargaaruun waboon karaa danda'ameen ittisa Oromiyaa waan ta'eef gara fuulduraatti inni dhumaa immoo inni maayii immoo waboo gargaaruudha jechuudha. Inni lammaffaa warra Matakkal. Oromoo warra Matakkal jiru Oromoo irraas citee warra kaan irraas citee gidduu galee jirudha. Matakkal kan jedhamu agaa hojii wal keessa jiraata. Dur agaa'oo midir keessa jiraataa turan jechuudha. Gojjamiin jedhuun. Agaa'oo midir keessa jiraataa turani. Biyya agaa'oo midir kana keessa immoo agaa'oo, hawwii, hamraa, uummata akkasiitu qimaant, ammas immoo warra shinaashaa, ammas warra Benishangul hunda kanatu kee jiraata. Saboota adda addaatu nagaadhaa wajjin jiraataa turan. Uummati Benishangul keessa jiru uummata Oromoo wajjin tokko diinummaa hin qabu. Ani Benishangul keessa hojjedheera argeeras nan beeka saba sana akka gaariitti nan beeka. Tokko diinummaa hin qaban Oromoo wajjin walirraallee fuudhaniiru walitti heerumaniiru ollummaa gaarii qabu walitti nagadu wal gargaaru malee diinummaan tokko hin jiru. Diinummaa kan horsiisaa jiru finxaaleeyyii Amaaraati. Dhokatanii dhufaniitu Benishanguliin rukutanii deebi'u warri finxaaleeyyiin Amaaraa kun. Benishanguliin rukutanii yeroo deebi'anii Benishangul immoo ofirraa ittisuuf jecha nama diimaa ta'e hundumaa yeroo rukutu Oromoonis keessa gaaga'ameera. Keessa rukutameera jechuudha. Oromoos ajjeesaniiru jechuudha keessa. Ta'eedhee Oromoo ajjeesuudhaan miti Benishangul. Garuu sababii finxaaleeyyiin Amaaraa dhokatee dhufee Benishangul rukutee deebi'uu fi warri hidhataan Benishangul immoo ofirraa deebisuudhaaf jecha hundumaa walitti qabee rukutu Oromoon keessa gaaga'ameera. Tokko kana. Inni lammaffaa Benishangulii Gumuz keessattuu naannoo Matakkal kuni irra guddaa namni irra hin jiraatu. Lafa harka 3 keessaa harka tokkitti irra jiraata namni. Harka 2 namni irra hin jiru. Warri Amaaraa isaa argaa jiru. Isa arganii qonnaadhaaf qabachuu barbaadaa jiru. Namichi amma bureetti dhaqee zayitii tolfate kuni lafa Matakkal bitateera akkuma jirutti. Keessattuu lafa gubaa jedhamu qonnaaf bitateera. Lafa gubaa jedhamu qonnaaf bitatee jira. Ammas immoo daangur keessa warqee tuba. Lafa naannoo daangur jedhamu warqee tuba. Warqee kanas baafachuu barbaadu. Abbaatii ta'uu barbaadu warra Amaaraa kun. Lafa qonnaa kan akkuma silesiin jedhee namarraa kaasanii namarraa ari'anii tiraakteriitti naqanii tiraakterii 100 200 naqanii
qotatanii ofii isaaniitii oomishatanii dhimma itti ba'uu barbaadu. Inni sadaffaa Matakkal kana waan isaan barbaadanii fi tokkoffaa hidha Abbayyaa achi jira. Hidhata Abbayyaa kanatti abbaa ta'uu barbaadu. Maaliif gara fuulduraatti hidhata Abbayyaa kuni qabeenya guddaa ta'uuf deema biyya sanatti. Qabeenya guddaa ta'uudhaaf deema. Qabeenya guddaa ta'uuf deemu kana abbaatti ta'anii gibira isaas funaannachuudhaa fi abbaatti ta'uudhaaf deemu kana warra kaan irraa ari'aa jiru. Inni kan biraani Matakkal kuni Sudaanitti daangaadha. Daangaa Sudaan istiraateejiidha jechuudha. Sudaanitti bahuudhaa fi karaa mijaadha jechuudha. Lafa bosona jechuudha. Lafa gadhiisiidha jechuudha. Isa kanas Sudaanitti karaa baasu kana qabachuu barbaadu boriftaanii fi miliitari istiraateejii isaaniitii fi gaariidha jechuudha. Sababii kanaaf itti duulu Matakkalitti. Sababii kanaaf itti duulu lafa qonnaati, hidha laga Abbayyaati, warqee baafachuudhaa fi Sudaanitti daangaa ta'uudhaa fi Oromoo achi jiruu fi Shinaashaa achi jiruu fi saba achirra jiru Gumuz mataasayyuu achirraa buqqisanii ari'anii Gumuzoo barbaade Sudaanitti baqatu jedhanii Sudaanitti ari'aa jiru, gara Sudaanitti achi ari'aa jiru. Warri Matakkal jiru immoo Oromoon gara Wallaggaatti illee as baqachuu hin danda'u. Maaliif Abbayyatu adda kuta. Abbayya immoo riqichi hin jiru karaan ce'an. Namni daakee ce'uu hin danda'u. Hamaadha, baay'ee hamaadha. Kanaaf namni walitti ce'uu hin danda'u. Dur yeroo Haile Sillaasee Oromoon akka walitti hin dabarre godhamee eegamaa ture. Iluu Baaborii Wallagga walitti hin ba'u. Kunoo Agaa'uu Midirii fi Wallagga walitti hin ba'u. Utuma ollaa ta'ee jiru. Utuma fuulletti illee wal ilaalu walitti ce'uu hin danda'u. Maali riqichi hin jiru, nooraan hin jiru. Akka isaa walitti hin ceene godhanii gargar ittisaa turan. Kanaaf karaa walitti ce'an hin jiru. Ummati kun bakka itti dawoollee godhatee itti baqatu hin jiru. Warri Amaaraa kuni Matakkal dhufeeti Beenishaangul Gumuz keessa galee rukuteetu eessatti ol deebi'a gara kililii Amaaraatti ol deebi'a. Gara Chaaginiitti ol deebi'a achi baqata. Inni isaan qubsiifne jedhan isaan argitee achi baqata. Kanaaf Oromoon kun bakka itti baqatu hin qabu. Bakka itti mataa jala qabatu illee hin qabu. Meeshaa hin qabu. Meeshaa irraa hiikaniiru. Meeshaa akka jirutti haaduullee irraa hiikaniiru. Kanaaf karaa kanaanii hidhattoota Amaaraa fi immoo Shaabiyaanutti dabalame jechuudha. Rukutaa jiru. Karaa kaaniin immoo Beenishaangul hidhannaa kan hidhateetu jira Beenishaangul keessa. Humnuma Beenishaangul hidhatee mootummaaf hin ajajamne ufuma isaanii sosocho'antu jiru. Gara 5,000 ta'u. Gara 5,000 ta'u amma dhiyoo kanayyuu mootummaa waradaa tokko dhuunfataniiru. Humni hidhate kuni nama diimaa arguun rukuta. Abaloo baluun jedhu addan beeku Amaaraa fi Oromoo addan beeku. Yeroo waraanas waan ta'eef dhaabbattee Oromoo moo Amaaraan jettu diimaa argitee nama rukuttaa jechuudha. Kana keessatti rukutamaa jiran. Garuu ta'u malee uummati Oromoo ollaa isaa warra jiran Affaar isa ta'u, Sumaalee isa ta'u, Beenishaangul Gumuziin isa ta'u, firooma walirraa qaba, nagaa gaarii walirraa qaba malee takkaa lolee wal diineffatee hin beeku. Oromoon ollaa isaa hin lolu, hin jibbu, hin jaallata malee, ofitti qaba malee. Beenishaangul Gumuz keessa hojjedheeranii achi keessatti hojjedheera waan ta'eef isaaniin nan beeka. Inni seenaa mataa isaa danda'a yeroo biraayyuu sagantaa biraa barbaada jechuudha. Kanaaf jarri sun illee diinummaa namaa hin qaban warra dhugaa dubbatudha. Beenishaangul jechuun dhugaa warra dubbatanii soban beekan jarri. Soba takkaan beekan dhugaa dubbachuudhaaf. Warra sobu miti. Dhugaa isaanii dubbatu. Yoo isaan dubbatan dhibbatti dhugaa dubbiin sun jechuudha. Kanaaf uummata akkas ollaa jiru kana kan walitti naqaa jiru mootummaa Amaaraa amma kiiloo 4 jiru jechuudha. Mootummaa Amaaraa tan nama kiiloo 4 jiru kuni nafxanyootaa fi gobanootaa fi mootummaa Amaaraati jechuudha. Ministeeroti pirezidaantii irraa jalqabee hamma gajjallaatti isaan akka jirutti seekuritii kan qabatee jiru Amaara. Pirezidaantiin Amaara. Warri qabeenyaa warri revenuun isaan. Wanti hundumtuu isaan. Oromoon tokko yookaas lama yoo baay'atte. Affaar immoo baay'ate tokko lama ishee deeninnetii ministeer jedhanii eenyu kamal sanaa isheenuu deeninnet jedhanii jechuun kan nagaa eegdu isheeyyuu akka Ashaangulliitti achi ka'anii akka maqaan ishee baduu fi akka Ashaangulliitti achi ka'aniituyyuu nagaa eegdi jedhanii nagaan biyya sanayyuu hin jiru. Takkaa nagaan argamee hin beeku isheen Ashaangulliitti achi teessi. Isheen immoo waa'ee elekshinii ta'e achi jirtu sunis Oromoo miti. Maqaa abbaa isheetiitu maqaa Oromooti malee hin guddifamtee Oromootu guddisee garuu isheen diina Oromooti. Kanaaf filmaati sunis kanaaf bakka ga'an jiru. Filmaati sunis filmaata dhugaa miti, filmaata sobaati. Uummati keenya waa'ee filmaataanis akka kanatti filmaataan aangoo argannadhee bakka bu'aa keenya argannadhee wanti inni goomuuf hin jiru filmaati sun filmaata ta'u miti.
utuun filamne akkasuttum humnaan deemaa jiru. Minilikiin namni filate hin jiru, Haile Sillaasee namni filate hin jiru, Mangistuu namni filate hin jiru, tokko isaanii namni filate iyyuu hin jiru amma irraatti. Amma irraatti Abiyyis akkasumatti itti fufuu danda'a amma gaafa achi mormi isaa qabamee achi ba'utti. Kanaafi innis Oromoo miti jechuudha. Innis Oromoo miti. Kanaafi filmaatillee hin jiru, homtuu hin jiru, jara warra duguuggiin sanyii irratti deemaa jiru karaa warra Matakkaliif warra Walloo kana Oromoon dirmachuufii qaba. Kara danda'een. Warra Matakkal kanaafi gargaarsi jaarmaan tokko ijaaramee jira. Oromoo Matakkal Maradaa Jawaan akkasii tokko ala kanatti ijaaramee jira. Adde Ayituu Baarooti natti fakkaata kan kana walitti qabaa jiru. Karaa ishee yaadi jiruu fi gargaarsi jiru karaa ishee deemuu danda'a, ishee qunnamuun hin danda'ama. Isaan immoo warra biyyaa wajjin hojjetaa jiru. Jarri kun gargaaramuudha qabanii, horiidhaan gargaaramuu qabanii, yaadaan gargaaramuu qabanii, karaa miidiyaatiin gargaaramuudha qabanii, duguuggi sanyii irratti deemaa jira. Isaanuma ajjeesaniitu isaantu ajjeese jechaa jiru. Kanaafi humna addaa Amaaraa kanaafi humna shaabiyaa kana biyya keenya keessa galee seera ala akka malee nama ajjeesaa jiru kana, akka malee nama fixaa jiru kana seerattis dhiyeessuudhaa fi irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf egaa bakka sana hin geenye bakka sana itti deemaa jirra. Gabaabamatti kana fakkaata duguuggiin sanyii kun hunda keenya irratti Oromoo irratti deemaa jira. Wallagga irratti waggaa 3 deeme, Gujii irratti waggaa 3 deeme, Boorana buqqisaa turanii, amma immoo giddu galeessa iyyuu galanii Finfinnee marraayyuu nama buqqisaa jiru, nama isaanii fidanii qubsiisaa jiru. Kanaaf egaa inni Walloo kun kanarraa miti waggaa 100 fi gara waggaa 400 lakkaata. Gara waggaa 400 lakkaata. Erga cabee immoo jalqabee erga kolonii keessa jala galee immoo waggaa 131 lakkaata jechuudha. Inni kuni bira dhaabbatamuudha qaba. Oromoon bakka jiru dirmachuufii qaba. Alaas keessas dirmachuufii qaba. Maqaa amantiitiin deemu jarri kuni ortodoksii jala mataa qabatanii deemu. Amantiin ortodoksii amantii hunda keenyaati. Amanticha ittiin qabatanii gaachana godhatanii ittiin meeshaa argatanii ittiin nama duguuguudhaa fi amanticha mataarra qabatan malee amanticha wajjin wanti walitti hidhaan hin jiru. Amantii kanaan immoo isaantu mishigii godhatanii qawwee funaannataniituyyuu bataskaana ortodoksii keessa tuullataniituyyuu ortodoksii keessatti nama leenjisaniituyyuu farra Oromoo hundayyuu kan isaan bobbaasan ortodoksii irraati. Har'a immoo fakkeenyaaf warri daaqonni Kibrat fa'aa kun beeta mangistii keessatti ijaaraa iyyuu jiran. Mootummaa ortodoksii ijaaraa jiran jechuudha. Mootummaan Amaaraa kun yeroo hundaa maqaa Itoophiyaa jedhu, ortodoksii jedhu fi Amaara jedhuun deema, sadanuu walitti qabatee deema. Kanaaf namni keenya gowwoomuu hin qabu, afaanicha illee irraa bitachuu hin qabu. Amantii isaaniis dhaqee wajjin masqalii isaanii irraa fuudhee dhungachuun isarra hin jiru. Bataskaan isaanii dhaabbachuun isarra hin jiru. Ortodoksiin Oromoon afaan isaatiin ortodoksii geggeeffachuu danda'uudha qaba. Jalqabee jira. Inni itti fufuudha qaba. Afaan Oromootiin deemuu danda'uudha qaba. Kanaafi walumaa gala kolonii kana jala bahuudhaa fi qawwee qofa miti. Karaa saayikooloojii, karaa ijaaramuu, karaa hawaasummaa, karaa afaanii, karaa aadaa jala bahuudhaa fi jibbaata gochuu barbaachisa jechuudha. Ulfaadhu fayyaa ta'e gabaabamatti kan fakkaata. Baay'ee galatoomaa obbo Tashoomee egaa gaaffii dhumaati gabaabsati baay'ee naa deebisaadha sa'aatii waan hin qabneefi baay'ee galatoomaa isiniin jecha wanni amma ibsi isaanii yeroo darbe baasan keessattis odeeffannoo karaa miidiyaa adda addaatiin deemu irrattis waan hedduutu deemaa jira. Kana keessa humni addaa Amaaraa, poolisiin naannoo Amaaraa, milishaan Amaaraa, faannoon Amaaraa akkasumatti waraana Eertiraa dabalatee humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti dabalamee Itoophiyaan diigamaa jirti, bittinaa jirti, baraaramuu qabdi kan jedhu akka waliigalaatitti odeeffannoo hedduutu deemaa jira. Kana keessa wanti kana agarsiisaa jiru fakkeenyaaf meeshaalee akka Burundii irratti duguuggan sanyii gaafa raawwatame waan akka gajaraa seefii fakkaatu kan jirutu jira. Amma kaleessa qabamee kan addunyaan guutuun daawwachaa jiru jira. Kuni kan galaa jiru harka warra naftanyaa yookaan immoo harkuma mootummaa kanaan. Isa kanaaf sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru akkamittiin dandamachuu danda'a? Isaan amma kan isaan waammachaa jiranii Somaaleen jennee, Afaarin jennee, Gaambeellaan jennee, Sidaaman jennee kan isaan waammachaa jiran Eertiraadhaa fi faannoo mootummaa milishaa Amaaraa, poolisii Amaaraa, humna addaa Amaaraa raayyaa ittisa biyyaatti dabalamee biyya kana baraaruu danda'u qaba jechaa jiru. Biyyattii sana keessatti 83
Isa kanaaf dhaamsa keessa wajjin dabarsa yaada keessa nuu kennaatii dhaamsa keessanis wal achumarraan darbu. Gabaabumatti ulfaadhu fayyaa ta'ii gabaabumatti haalamma garri itti deemaa jiru baay'ee haala nama yaachisudha. Kanaaf uummati keenya warri biyya keessa jiru ijaaramuu qaba. Jaarmaa wajjin dhaabbachuu qaba. Jaarmaa lamatu jira. Jaarmaa lamaan kana wajjin harka lafa jalaan ijaaramuu danda'utu itti jiraata. Tokko amma duguuggi sanyiitti aggaammate kana ofirraa qolachuudhaa fi waboo wajjin dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Waboodhaa fi dirmachuu qofa miti. Wabooni nama baay'ee leenjisuutu itti jiraata. Namooti duguuggi sanyii kana ofirraa qolachuudhaa fi barumsa waraanaa argachuutu itti jiraata. Barumsa waraanaa ishee tokko lamaan leenjisan utuu hin taane kumaatamaan leenjisuun baay'ee barbaachisaa fakkaata. Barbaachisaadha. Hidhannaa qabaatanii dhiisanii akka itti of oolchan illee hin baratu waan ta'eef tokkoffaa uummati tokko erga dammaqee erga ijaaramee leenjii waraanaa argachuun isaa baay'ee barbaachisaadha. Waboon leenjisuutu itti jiraata namoota Oromoo jechuudha. Oromoon irra guddaan isaa loltuu ta'uutu itti jiraata. Meeshaa argate ofirraa ittisuu akka danda'uuf isa manatti isa ajjeesuu dhufee fi ofirraa ittisuu akka danda'uuf Oromoon irra guddaan isaa loltuu ta'uutu itti jiraata. Maallaqa warri qabu warri abbaan qabeenyaa warri dandeettii adda addaa qabu ogummaa qabu ogummaa kanaan bira dhaabbachuu danda'uudha qaba biyya keessaas biyya alaatis. Oromoon amma jaarmaa kam keessa jirtaa saala akkamii qabdaa waggaa meeqa qabdaa jedhee ilaaluun isarra hin jiru. Hundumtuu dirmachuu qaba. Biyya weerarame waan ta'eef akka waan abiddi mana qabateeti waan ilaallattu hin jiru waan qabduun rukuttee ofirraa dhaamsita jechuudha. Kanaaf diinatti bobba'e kana ofirraa qolachuudhaa fi Oromoon akkuma amma jenne waboo dudduuba dhaabachuutu itti jiraata. Waboo gargaaruutu itti jiraata. Waboo fi ijaaf gurra ta'uutu itti jiraata. Waboon immoo uummata waraana leenjisee qopheessuu qaba jechuudha. Inni kan biraan warri biyya alaa jiranidha. Warri biyya alaa jiranii hidhaa keessa hin jiranii hidhaadha ala jiru barreessuu danda'u dubbachuu danda'u. Isaan kun akka baay'ina keenyaatiin wanni nu gumaachinu guddaa miti. Akkuma sila jenne sagalee tokkoon mootota addunyaa kanatti dhiyaachuu danda'uudha qabna. UN'tti dhiyaachuu danda'uudha qabna. Afaan tokkoon iddoo 15tti ijaaramnee inni dhandhu kun nu gargaaru nu baasu. Kanaaf iddoo tokkotti ijaaramee dhaquu danda'uu qaba. Jaarmaan ala kana jirus jaarmaan siyaasaa ala kana jirus keessattuu karaa dippiloomaasii hojiin guddaan hojjetamaa hin jiru. Baay'ee hir'ina baay'eetu jira, qaawwa baay'eetu jira. Hojiin advookasii illee hawaasaan hojjetamuu hin danda'amu amma tokko advookasiin. Advookasii jechuun egaa uummatatu nurraa miidhamaa jira. Sanyii duguuggi sanyiitu duratti deemaa jira. Addunyaa kana beeksisuu jechuudha. Fira horuu jechuudha. Tumsa barbaaduu jechuudha. Deeggarsi karaa adda addaatiin biyya sanatti akka dhaqu Red Crossiin akka daawwatu United Nationiin dubbii kana keessa galee akka ilaalu qorannaan adda akka ta'u bakka ibsaan dhaametti bakka oduun hin jirretti jarri kun dhaqanii akka qoratan gochuudha jechuudha. Isaaniin kakaasuu jechuudha. Dippiloomaasii jechuun garuu ijaaramnee jirra. Hiree mataa keenyaa murteeffachuudhaaf deemaa jirra. Hiree mataa keenyaa murteeffannu immoo dantaa keessanii karaa kanaan isinii eenna jedhanii maqaa dhaabaatiin deemanii biyyoota adda addaa amansiisuu jechuudha. Isa kana kan gochuu danda'u dhaaba. Isa kana gochaa hin jirru. Isa kana hanqinatu jira. Hanqina kana of ilaaluu qaba dhaabi. Of ilaaluu qaba. Maali mishoomii qabnu? Maali fafi qabnu? Maali yaaddoon qabnu? Maali wanni nu sodaachisu wanni nu yaaddessu jennee of xiinxaluu danda'uudha qabna jechuudha. Haala siyaasaa addunyaa ala jiru kana keessatti hojjechuu danda'uu qabna. Haala teekinooloojii amma jiru kana keessatti hojjechuu qabna. Naannoo keessa jirru keessatti hojjechuu qabna jechuudha. Siyaasaa ala jiru kana keessatti hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Waan keenya gurgurachuu danda'uudha qabna jechuudha. Kanaaf kan irratti hojjechuutu barbaachisaadha. Egaa yoo kan irratti hojjenne homaan ta'a. Duguuggiin sanyii nurratti aggaamate kanarraa damdamachuu dandeenya jechuudha. Yoo kana ta'uu baate garuu yeroo hundaa waan namni nurratti hojjetu ajandaa namaa fuunee haasofna yoo ta'e waan isaan nurratti hojjetan qofa haasofna yoo ta'e nummoo gama keenyaan isaan irratti waan hojjennu ajandaa hin qabnu yoo ta'e yoo lolli yeroo hundaa balbaluma keenya irratti ta'a ta'e yeroo hundaa balbaluma keenya irra dhufanii mana keenya keessatti gorduba keenya keessatti lolli ta'a yoo ta'e baay'ee nu gargaaraan jiru baay'ee dhumaatiin irra fagoon jiru. Lolli biyya isaanii keessattis ta'utu irra jiraata.
Oromiyaa keessatti qofa ta'uun isarra hin jiraatu. Lolli kun biyya isaanii keessattis ta'utu isarra jiraata jechuudha. Maaliif ofirraa fageessuu qabna. Diinni kun diina dhufee nu ari'ee nu biraafu miti. Diina manatti nutti dhufuudha. Manaallee nagaan nu jiraachisu miti. Kan nu fixuudha jechuudha. Teenye isin duuna lolannes du'uun hin hafu. Kanaaf lolatanii dhaloota dhufuu fi bilisummaa dabarsuutu barbaachisa malee sodaatanii gola keessa taa'anii gola keessatti dhufanii nu qalanii gabrummaa dhaloota dhufuuf dabarsuun qaanii guddaadha seenaa irratti. Kanaaf riphee lolaatti deebi'uudha waboon. Waboon riphee lolaatti deebi'ee tooftaa riphee lolaa sana akka gaariitti itti hojjechuun hin danda'a. Egaa inni hin beeka kana addana taa'anii gorsuu hin danda'u. Garuu yaada ni qabu riphee lolaatti fufuudha. Hammam tokko humni mootummaa yoo hamma fedhe maaliif niwukileerii illee hin qabaanne? Maaliif niwukileerii hin qabaanne niwukileerii warri qaban iyyuu gadhiisaniitu iyyuu bilisummaa labsanii uummataaf gadhiisan jechuu gooti. Gadhiisanii galan. Raashaan niwukileerii qaba. Even South Afrikaan niwukileerii qabaataa turte. Yeroo apartheidiin jige. Niwukileerii diiganii dismantel godhaniitu nuyi niwukileeriin kun nu gargaaraa hin jiru teenyaa haasa'uu qabna jedhanii maal barbaaddu jedhaninnaan mootummaa ijaarrachuu barbaanna mootummaa hunduma keenyaaf ta'u jennaani Neelsan Mandeelaa mana hidhaatii fuudhanii caammaatti ka'anii kootiitti uwwisanii karabaatiitti hidhanii koottu dhaabbadhuuti biyya kana geggeessi jedhanii akkuma jedhame Neelsan Mandeelaan illee adii ta'eedhaaf hin ajjeesinaa adii ta'eef hin fixinaa jedheeti sirriitti madaalaanii mootummaa tokko gadhaabe jechuudha. Nuti amma amaaruma ta'eef jibbina miti. Amaaruma ta'eef jibbina qeesii ta'eef jibbina miti. Qeesii amaaraa ta'eef jibbina miti. No. Nuti hiree mataa keenya murteeffannaa. Amaarris mataan isaa miidhamaadha gar tokkoon. Isaanumatu miidha. Minilik isaaniinis miidhaadhuma ture. Haayilasillaaseen isaanis miidhaadhuma ture. Kanaaf miidhaana keessaa isaanuu ba'uu qaban. Dubbatachuu qaban isa kanaaf. Isaanii firfaarii ishee raaftuu nyaachuudhaaf jecha jallina deemu sirna jallaa kana wajjin dhaabbachuun isaaniif gaarii miti. Kanaaf sirnicha malee Oromoon Amaaraa nam-tokkee yookaas immoo daldala Amaaraa yookaas barsiisaa Amaaraa miti jibba kan irraa qabnu Amaararraa jibba hin qabnu ollaadhaan jiraataa turre nagaadhaan jiraataa turre sirni isaa immoo nu miidheera sirni sun diigamuu qaba sirna uummata hundaaf ta'u ijaaramuu qaba jechuudha. Amaaruu dabalatee sirna isaaniif ta'u ijaaramuu qaba jechuudha. Waan afaan ilaalchisee immoo afaan uummata bakka bu'aa uummataatu filata malee afaan mootummaatu namaa fila miti. Amma duras Oromoon bakka bu'aa qabaateen beeku bakka afaan kun filametti. Afaan Amaaraa afaan biyyoolessaa ta'uusa jedhame sana keessa hin jirru nuti. Isaanumatu filate. Kanaaf keessa hin jirru fudhataa hin jirru dubbannullee. Afaan keenyaan dubbanna. Afaan lammaffaatti waliigaluu barbaachisa ta'e afaan Ingilizii dhimma ba'uu dandeenya. Afaan Ingiliziitti fayyadamuu dandeenya. Afaan waliigalaa kan biyya sanaa yoo barbaachisa ta'e afaan Ingilizii ta'uu danda'a. Dirqitti afaan Amaaraa ta'uu hin jiru. Kanaaf dirqitti immoo Ortodoksii ta'uu hin jiraatu namni tokko. Dirqitti amantii isaa geeddaratee cuubamee Walde Maariyaam ta'uun isarra hin jiru. Mahammad ta'uu danda'a. Mahammad ta'ee jiraachuu mirga qabaachuu qaba. Badhaasaa ta'ee jiraachuu mirga qabaachuu qaba. Baqqalaa ta'ee jiraachuu mirga qabaachuu qaba. Mirgi kun walqixa malee kan isaanii akka jaarraa 15ffaa 16ffaatti lola amantiin irratti labsan kun fudhatama hin qabu. Kiruusadii nafeera. Kiruusadii jaarraa 15ffaa 16ffaa keessatti hafee nurratti deebisaa jiru jarri kun. Kanaaf hin fudhannu kiruusadii isaan nurratti oofaa jiran kana karaa Ortodoksiitiin. Kanaaf hin fudhannu Ortodoksiin isaanii afaan Amaaraatiin hojjechuu qaba biyya Oromoo keessatti yoo ta'u baate deemuu qaba. Hin fudhannu kana hin dhageenyu afaanichas hin fudhannu hin dhageenyus kanaaf wajjinis waaqeffannu masqaliis hin dhungannu irraalleen fuunu irraalleen ittiin heerumu. Fuudhuudhaaf heerumuudhaan illee baay'ee nu goomsaa turan. Baay'ee nu goomsu turan maaliif warra mootota kanatu wal fuudhaa ture. Warra Jootee irraa fuusisu, warra Bakaree irraa fuusisu, warra Raasalii irraa fuusisu, warra Mangashaa Siyum irraa fuusisu, warra mootiitu wal fuudhaa ture malee uummati lafa deemu wal fuudhaan turre isa iyyuu humnaa wal fuusisaa turanii wal fuusisuun humnaa kuni poolitikaaf jedhamee wal fuusisu kun dhaabbachuu qaba. Oromoon poolitikaaf jecha Amaara fuudhuun ittiin jiraatu kan biraa fuudhuun ittiin jiraatu yoo barbaade fuudhu yoo jibbe immoo dhiisu. Yoo kanaachi poolitikaaf jechan isaa walitti heerumsiisan kun poolitikaaf jechan isaan kiristinnaa namaa kaasan kun hin fudhatamu dhaabbachuu qabaadha. Asirratti dhaabbachuu qaba. Warri kana hojjetayyuu jenosaayidii hojjetanii firdi beetiitti dhiyaachuu qabani. Ortodoksii dhumtuu jenosaayidii hojjetaa ture Minilik ijjiin, Haayile Sillaasee ijjiin. Kanaaf isaanumtuu firdi beetiitti yeroo isaan dhiyaatan hin jiraata. Hin dhufa guyyaansa. Qeessotumti Ortodoksii kun jechuu kooti. Mootummaa keessaa qooda fudhataa turan. Kanaaf dubbiin kanatu jira. Oromoon wal qabachuu qabdi. Keessaa alaan afaan tokkoon dubbachuu danda'uudha qabdi. Jenosaayidii amma yookaas immoo duguggi sanyii kana nurratti labsame kana jala dabarra. Miidiyaa keenya jabeeffachuu qabna. Keessaas alaasi
Kanaaf diina kana wajjin immoo araaraanii karaa nagaadhaan fixannaa waan jedhamu hin jiru. Karaa nagaa hin jiru. Yeroo hundayyuu karaa nagaa ittiin karaa itti haxeetti si geessanii itti dallaatti si naqanii si hidhanii si jeesanidha. Kanaaf inni lammaffaa akka amala ta'ee akka barsiisa ta'ee ammas deebisanii akka daguun hin bunne waboon waan araaraa jedhu kana dhaggeeffachuun ittiin jiraatu. Karaa biraan waboon yeroo baay'ee moobaayilaan yeroo isaan fiildiidhaan warra gaazexeessaa taasisan dhageenya isa kanallee dhaabuu qaban. Maaliif mobaayila kanaan haasa'uun balaa guddaa of keessaa qaba. Maaliif gaazexeessitooti ala kana bitamuu danda'u ta'eedhanii waraana keenya geggeessitootatti dubbatanii saatalaayitiidhaan bakka isaan jiranii lookeet godhanii achitti rukutuu hin danda'u. Kanaaf of eeggachuu qaban. Kara kanaanii akka taasisaan kana of eeggachuu qabanii rikoordii godhanii rikoordii isaa erguu qaban malee daayirektilii ala kanatti dubbachuun balaa qaba. Kanarraa of eeggachuu qabanii. Kan biraan itti fufaan jedha warri ala jirru kun waan dandeenyu na gargaaruun jedha. Moggaa dhaabbannee dhiituutu giddu galeessa taanee afaan qabannee taa'uun nurra hin jiru. Hundi keenya aktivistii ta'uu qabna, bilisa baaftuu ta'uu qabna. Dubbii kana yoon waaman illee dhaquu fi of qopheessuu danda'uu qabnan jedha. Ulfaadhu fayyaa ta'e waa'ee yeroo kanaa fi naaf hirtaniifis immoo ulfina guddaa qabdu. Horaa bulaa kan hortan ijjiin bulaa of kalaan isinii jedha. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Baay'ee galatoomaa odeeffannoo waan kabajanii maqaa daawwattoota Oromoo Neetwoorkiinis nutis baay'ee isin galateeffannaa. Yeroo haa kana qofa irratti hin dhaabnu deddeebi'uu dhufnee mari'annaa isin barbaannaa. Kanaafiyyuu ammaa fi waan yeroon keenya dammayyuu otuma mi'aawu maragu waan jedhaniif yaadni keessan otuma mi'aawu sa'aatiin daangessee sa'aatiin gargar nu baasaa jira. Yeroo biraa walitti deemnu abdii guddaan qaba. Hedduu galatoomaa. Ulfaadhu gooftaa.